Yoo waaqayyo jedhe kutaarraa sitti fufnaa sheeriin godhaa. Maal abdadhaa hamma ammaatti namoonni torbee har'aa sirriitti baratan ga'umsa dhokataa nu keessa jiru kan waaqayyo nu uumee fi adda baafannee beekneerra jedhameeti yaadama. Namoota har'a barnoota kana hirmaataniif jechuudha. Sana adda baafneerra taanaan har'a kutaan itti aanu akkamitti ga'umsa dhokataa nu keessa jiru kanammoo yookiin ga'umsa dhokataa argine kanammoo akkamittiin bocuu dandeenya yookiin akkamittiin guddisuu dandeenya kan jedhudha kan itti fufnu jechuudha. Mul'ata namoonni naa mirkaneessa islaayidiin koo. Mul'ata. Eebbifama. Kanaaf ariifadheen adeema jidduutti gaaffii haa ta'uu yaada haa ta'uu kan nama barsiisu haa ta'uu kamiyyuu jidduutti akkasiin kaastan nan sin jajjabeessa. Yeroo hundumaa mul'ati keenya yookiin viizhinii global disciples akkasiin yaadattaniifin yeroo hundumaa jala kana kaaya. Yeroo hundumaa koorsii hundumaa irratti. Namni hundinuu carraa Yesuusin filachuuf duukaa bu'uu qabaatee arguu mul'anni keenya. Kan waan baay'ee amma nu dubbachiisuu fi hojii ammatti jirru nu hojjechiisu duubaa kan nu dhiibu mul'ata kanadha. Namoonni biiliyoona baay'ee ta'anii hin dhageenye waa'ee Yesuus. Isaan kun ga'umsa isaan keessa jirus addan baafne hamma addan baafnetti immoo ittiin guddachuu hin danda'an jechuudha. Egaa akkamittiinan waanan uumameef ta'ee darba kan jedhu koorii barnoota keenya har'aati jechuudha. Barumsa kana booddee yookiin leenjii kana booddee maaltu yaadama? Tokko tokkoon keenya barbaachisummaa gahumsa isa nu keessa jiru sanaa guddisuu hin argina. Humna akka gaggeessaatti yaaduu keessa jiru hin arganna. Barbaachisummaa guddina dhuunfaa keenya irratti xiyyeeffachuu hin argina. Akkamittiin kufaatii sodaachuun gaggeessaa tokko akka daangessus ni hubanna. Dhuma irratti kan hundumaan walitti qabnee karoora gochaa yookiin action plan mataa keenya qopheeffachuu danda'uu qabna jennee yaadna dhuma irratti jechuudha. Akka waliigalaatti amma sa'aatii kanatti akkan jedhee namuu yookiin clearly ifaaf ifatti an kanan uumame kanaaf jennee nuu galeera ta'uu danda'a. Baay'ee keenyaaf immoo ammuma kana hin galu. Maaf ammuma kana sin hin galle jechuunis hin danda'amu. Sababni isaa namni hammuma waan adda addaaf saaxilame, hammuma guddachuuf dhimme, hammuma guddates, hammuma yaale, hammuma achi siqe waan gurguddaa arga. Ganaa kan nuu galu waan baay'ee jira. Baay'een keenya horaayizaniin keenya yookiin mul'anni keenya inni dhuma lafi nuti geenyeerru as dhiyoodha. Idduma nuti geenyedha. Mee fakkeenyaaf boru ganama yeroo gadi baatan, manaa yeroo gadi baatan yeroo bari'u, mee asii achi magaalarraa achi baatanii asii achi fuulduratti yoo ilaaltan waaqxiif lafti kan wal tuqe isinitti fakkaata iddoo ta'etti. Iddoo ta'etti. Baqa maali isiniif yeroo sun naannoon sun yookiin riijiniin iddoon nuti dhaabbannee jirru waaqxiif lafti sana jidduu nutti fakkaata. Horaayizan jedhama sun. Horaayizan. Waaqxiif lafti wal tuqe kan fakkaatu sun. Yoo ittuma siqne garuu hin jiru kan wal tuqeeru. Achuma yoo deemne ammas achuma siqa inni. Inni wal tuqe fakkaatu. Ittuma yoo siqne achuma siqa. Ittuma yoo siqne achuma siqa. Baay'een keenya mul'ata keenya cufnee keenya irra yoo ta'e dogoggorree irra maaliif ammuma achi siqne achi siqa waan ta'eef hambiraa hafeera. Killilii baay'ee gurguddaatu hafe. Kanaaf amma ammaatti waan nu keessa jiru arganneerra oor karaa qabanneerra jennee yaanna. Yoo akkas ta'e kan nu hafu akkamittiin ishee nu of keessatti argine kana guddifannee ittiin tokko jireenya keenya achiyoo warra nu bira jiran achiyoo addunyaa keenya influensi gochuu dandeenya kan jedhudha kan itti aanee dhufu. Humna dhukataa of keessatti argine sana guddisuuf tarkaanfiin fudhatamuu qaba jechuudha. Maaliif amma waan baay'ee dudubbanne waan amma dudubbanne kana waan amma nu keessa jiru sana waan of keessatti argine sana abjuutiin teenyeedhuma miraakilii wayii raajii wayiitiin wanti raawwatamu tokkollee akka hin jirre mirkaneessuun barbaachisaadha. Waan gurguddaa sammuu keenya keessatti arginu kana, waan gurguddaa yaada keenya keessa yaa'u kana gara hojiitti hiikuuf jalqaba ka'uun barbaachisaadha. Jalqaba socho'uun barbaachisaadha. Tarkaanfii fudhachuun isadha jechuudha. Isa dhagaa ga'umsa kana bocuu yookiin guddisuu jennee kan nuti har'a ilaallu jechuudha.
Kutaa macaafaa har'anuuf qophaa'e kutaa isa darbeerraa itti fufudha. Abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaanee ilaalla yeroo darbe. Har'a immoo abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 17 hanga 40ttidha kan jiru. Kutaa sana namni nafa nafannu akka dubbisuun hawwa. Tarii amma 40tti deemuu waan rakkisuu fi mee iddoo barbaachisaadha jedheen yaadu waan xinnoo xiqqoo nan dubbisaan xiqqoo darbee lafa barbaachisaadha jedhu booddee haasaa keenya keessa dubbii kana itti fufna. Na dhaggeeffadhaame. Warri immoo of harkaa qabdan wal faana buuna 17 ka'ee. Yeroo darbe ni yaadattu tokkoo kaasnee abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee waa'ee Geediyoonii kan laallee sabni Israa'el harka warra miidiyaaniitiin yookiin diinota isaaniitiin akka isaanii qabamanii akka barbaadan warri miidiyaan akka itti taphachaa turan akka isaan dhiphisan waan isaan qaban akka jalaa fudhachaa turan Israa'eloon hundumtuu Geediyoon dabalatee of dhoksanii sodaa keessa akka isaan jiraatan kanarraa kan ka'e harki warra miidiyaa waan isaanitti cimee fi gara waaqayyootti kadhannaa akka isaan jalqaban waaqayyootti iyyuu akka isaan jalqaban dhaggeeffannee turre waaqayyoo ergamaa ergee Geediyoon nami jedhamu lafa itti cuunfaan cuunfamutti qamadii nama dha'u warri baadiyyaa inuma beekna kana jedhee yaada. Iddoon itti qamadiin dhahamuu fi iddoon itti cuunfaan cuunfamu tokko miti. Cuunfaan biyya isaaniitti beekamaan. Cuunfaa cuunfuu fi iddoo boolla wayii nu barbaachisa. Boolla gadi bu'aa wayii isaan barbaachisa. Achi keessatti hojjetu cuunfaa sana. Garuu namichi kun warra jaraa duraa dhokachuudhaa fi iddoo sanatti dhaqeeti qamadii dhahaa ture jechuudha. Achitti dhufee ergamaa waaqayyoo dubbii tokkotti dubbate. Yaa loltuu jagna nanaa ittiin jedhe. Inni immoo akka dabeessaatti kan inni ilaalame iddoo sana jiru. Dabeessadha kan dhokatee boolla jala gadi dhufee iddoon taanetti kan hojjetu. Garuu maal jedhe waaqayyo yaa loltuu jagna jabaanan jedhee jalqabe. Akkamitti akkas naan jettaa loltuu jagna maalii ta'e jechuun isaa nafu jechuudha inni. Maaliifi jagna miti loltuu miti ol bahee idduma namoonni idduma dursilaa qamadiin dhahamutti hudhaachuu nama hin dandeenyedha. Garuu Geediyoonni ergamaa sana wajjin kominikeeshinii baay'ee godhe akka hin danda'amne otoo waaqayyoon wajjin jira ta'e akkamitti akkas ta'an akkamitti amma kana nutti taphatu otoo waaqayyoon wajjin jira ta'e kan jedhu waan baay'ee adda kaase garuu irra deebi'ee waaqayyo maalittiin jedhee ati humna qabdu kanaan dhaqi Israa'elin harka warra miidiyaan jalaa baafte bakka ani kanaafan si erge humna qabdu kanaan dhaqxa Israa'elin hin furta harka warra cokkanaa yookiin immoo dhiibbaa warra miidiyaan kana jalaa hin baasta kan jedhudha kan inni kaaseefi. Kanarratti waliin dubbii baay'ee godhan. Waliin haasaa baay'ee godhan. Inni sababii baay'ee dhiyeesse. Ta'uu hin danda'u kun. Ana miti loltuu cimaan, ana miti Israa'eliin kan baasu. Sababa tokko. Qomoon koo qomoo xiqqaadha. Warruma 12, warruma Israa'el warra 12 ijoollee Israa'el 12 yookiin ijoollee Yaaqoob 12 keessaa kan koo ishee xiqqoodha. Achi booddee mana keessaa ani quxisuudha. Soo hin danda'u. Sababa ani hin dandeenyeef gurguddaadha kunoo. Soo nama kan biraa barbaade akka jechuu or sobadha wanti kun akka jechuuti. Achirraa amma achitti ilaallee turre egaa. Luuk hamma iddoo sanaatti maal ta'aa ture Geediyoon? Waan isa keessa jiru sana arguuf nama chaalenjii keessa galeera Geediyoon. Wal'aansoo keessa gale. Inni dadhabaana waaqayyo dhufee gurra isaatti ati loltuu jagna jabaanan. Namoonni torbee kana guutuu assaayimentii kana keessa turtan chaalenjiin kun isin qunnamuun irra jiraata. Chaalenjii akkamii? Isin iddoo gooda jirtu hafuurri qulqulluun garuu kan biraa isiniin jedha ta'a. Isin ankoomme kamin ani waaqayyo ana bira hin jiru maaliif hin uumamne jettu ta'a. Hafuurri qulqulluun garuu ati kanaaf uumamte jedha ta'a. Namoonni garmalee dubbii torban darbe barattan keessa turtan wanta kana keessa turuun isinirra jira jennee yaadna. Sana booddee chaalenjii kana booddee ammas Geediyoon gara akshiniitti seenuuf jedha. Isa arge kana isa keessatti waaqayyo keessa isaatti arge sana akshiniitiin fiduu barbaade. Isti exercise gochuu barbaade. Shaakaluutti galuu barbaade. Wal'aansoo kana keessa as shaakaluu jalqabuuf. Wal'aansoon isaa inni duraa sammuu isaa keessattidha. Amma garuu qaamaan as ba'uuf. Boqonnaa 6:17 irraa kaasee. Geediyoon immoo deebisee ani si duratti faara argadheera yoon ta'e inni anatti dubbachaa jiru dhuguma si ta'uusaa kanan ittiin beeku milikitan agarsiisi. Hamma ani deebi'ee kennaa midhaanii fideesiif dhiyeessutti hadaraa asii hin deemin jedhe. Gooftichis hamma ati deebitutti nan tura jedheen. Yommus Geediyoon gara mana isaa dhaqee xobbollaa reettii tokko qalee affeelee daakuu safartuu tokko fuudhee maxinoo tolche.
foonicha gundoorra kaa'ee bishaan foonichaa xuwweetti naqee fidee qilxuu jalatti gooftichaaf aarsaa dhiyeesse. Ergamaan Waaqayyoos Geediyooniin foonichaaf maxinicha fuudhiitii dhagaa kanarra kaa'i bishaan foonichaas irratti dhangalaasi jedheen. Geediyoonis akkuma ergamichi jedhee godhe. Ergamaan Waaqayyoo sun ulee harka isaa keessa ture ol kaasee fiixee isaatiin foonichaaf maxinicha tuqe. Achumaan dhagicha keessaa ibiddi boba'ee foonichaaf maxinicha gubee fixe. Kana booddee ergamichi Geediyoon duraa sokke. Ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa hubatees Geediyoon yaa Waaqayyo gooftaa koo ani ergamaa kee dura dhaabadhee ija kootiin isa argeera anaaf wayyoo jedhe. Waaqayyo immoo nagaa dha'oo hin sodaatiin hin duutu jedheen. Geediyoonis achitti Waaqayyoof iddoo aarsaa ijaaree maqaasaas nagaan kan Waaqayyooti jedhee moggaase. Iddoon aarsaa kun hamma har'aatti iyyuu mandara Ofraa isa kan sanyii Abi'ezer sana keessa jira. Halkanuma sanatti jedha lakkoofsa 25. Halkanuma sanatti Waaqayyo Geediyooniin iddoo aarsaa isa abbaan kee Ba'aal Waaqayyo tolfamaadhaaf ijaare diigi. Utubaa asheeraa Waaqayyotti tolfamtuu isa naannoo iddoo aarsaa sana jirus muri. Tuntunoo abbaa keetii isa lammaffaa isa waggaa 7 guute sana immoo qalma dhiyeessuudhaaf fuudhi. Dawoo kattaa ol jedhaa sanarratti Waaqayyo gooftaa keetiif iddoo aarsaa tooraan ijaari. Tuntunoo isa lammaffaa sana fuudhi qali. Qoraan utubaa asheeraa isa murte sanaatiin qalma gubamu dhiyeessi ittiin jedhe. Kanarratti Geediyoon hojjettoota isaa keessaa nama 10 fudhatee isa Waaqayyo isatti hime raawwate garuu qomoosaa fi warra mandara sana keessa jiraatan waan sodaateef kana guyyaa otoo hin ta'in halkan hojjete. Isa jalqabeera garuu halkan hojjete. Warri mandarichaa ganama obboroodhaan yommuu ka'an iddoon aarsaa Ba'aal diigamuusaa utubaan asheeraa inni naannoo iddoo aarsaa ture muramuusaa tuntunoon tokkos iddoo aarsaa isa haaraa ijaarame irratti gubamuusaa baran. Kanarratti namoonni kana kan godhe eenyuma laata jedhanii wal gaggaafatan. Iyyafatanii bayeessa godhanii qoratanii Geediyoon ilma Yo'aastu kana godhe kan jedhu bira ga'ani. Warri mandarichaa Yo'aasiin ilmi kee iddoo aarsaa Ba'aal diigee utubaa asheeraa isa naannoo iddoo aarsaa sana tures waan mureef ajjeefamuun isarra jiraatee gannuu baasittiin jedhan. Yo'aas garuu warra isatti naanna'anii dhaabatan hundumaan Ba'aaliif isintu falmaa yookiis isintu birmataaf namni isaaf falmu hundinuu borga nama asitti ajjeefamu. Ba'aal immoo Waaqayyo yoo ta'e isa namni iddoo aarsaa isaa diigeef haa falmatu jedhe. Jedhee gadi dhufee hafuurri Waaqayyoo waan isarra buufateef Geediyoon fiingee lolaa afuuf. Qomoon Abi'ezer immoo walitti qabamanii isa duukaa bu'an. Guutummaa gosa Minaaseetti erginaan isaanis walitti qabamanii isa duukaa bu'an. Akkasumas gosa Aseeritti, gosa Zebuloonitti fi gosa Niftaalemitti erge isaanis ba'anii warra ka'anitti dabalaman. Geediyoon yommus Waaqayyoon saba Israa'el harka kootiin akka oolchituuf ati dubbatteetta. Argitanii? Hin amane. Saba Israa'el harka kootiin akka oolchituuf ati dubbatteetta. Jedheeti amma garuu ammayyuu ganaa mirkaneeffachuu barbaada. Kunoo ani rifeensa hoolaa oobdii keessa nan kaa'a. Lafti hundinuu gogaa ta'ee rifeensicha hoolaarra fixeensi yoo bu'eefi saba Israa'el harka kootiin akkati oolchitu nan beeka jedhe. Wanti kunis akkuma inni jedhe ta'e. Dhaggeeffadhaa kan inni gaafate irra isinii deema. Kunoo jedhe ani rifeensa hoolaa oobdii keessa nan kaa'a. Lafti hundinuu gogaa ta'ee rifeensicha hoolaarra fixeensi yoo bu'eefi saba Israa'el harka kootiin akka oolchitu nan beeka. Fatanuu barbaade Waaqayyoon jechuudha. Wanti kunis akkuma inni jedhe ta'e Geediyoon borumtaasaa ganameeffatee ka'ee bishaan wullee tokko guutuu rifeensicha keessaa cuunfee baase. Ammas Geediyoon al takka Waaqayyoon al tokko immoo dubbadhee irratti nan ilaalaati hadaraa aariin keenya irratti hin boba'inii jedhe. Istiin ammayyuu qoraa'eera. Amma immoo rifeensichi duwwaan gogaa haa ta'u lafa hundumaa irratti garuu fixeensi akka bu'u godhi jedhee. Halkan sanattis Waaqayyo akkuma inni jedhee lafa hundumaarra fixeensi akka buufatu rifeensichi duwwaan gogaa akka inni ta'u godhee jedha Luuk. Namichi kun jalqabe amma xiqqooshee ol jedhee tattaafachuu akka jalqabe argineerra. Waan hojjechuun isarra jirus guyyaa sodaatee halkan akka inni godhe argineerra. Sanumaayyuu ammayyuu garaa isa ga'uu didennaani Waaqayyoon karaa inni qore ilaalleerra. Seenicha waan inni godhe mi'as ilaalaa. Jalqaba namichi kun suuraa kana yoo argitan suuraan kun fakkii yookiin immoo suuraa warri Israa'el keessatti cuunfaa cuunfataniiti fakkeenya akkasiiti kun.
Iddootti qamadiin dhaamu otoo hin taane iddootti cuunfaan cuunfaan boolla wayii qopheessanii gadi bu'aadha kana caalaa jechuudha. Garuu Gediyoon waan sodaateef achi keessattidha kan inni hojiirra ture. Achi otoo inni jiruuti ergamaan Waaqayyoo dhufe jechuudha. Suuraa kana suuraa maanii akka nuu galuuf jedheetanii. Ergamaan Waaqayyoon iddoo sana dhufee isa itti dubbachaa jiru ammayyuu amana waan didee fi isti yoo dhuguma waaqadha yoo taate dhuguma inni natti dubbatu kun sirriidha yoo ta'e takka asuma turii dhaqeen aarsaa fida jedhee amma inni dhaqee aarsaa fidutti dhaabatee eegee aarsichan dhiyeesse aarsaan sunis akka amma dubbifne sanatti Waaqayyo irraa ergaa dhufe ta'uu agarsiisuudhaaf aarsaan sunis aarsaa ta'e sana booddee dhuguma na faana jirta jedheen jechuudha. Hin bahe kuni fakkii utubaa Asheeraati. Asheeraan waaqa tolfamtuu beekamtuu biyya sanaati. Namoota baay'ee kan jilbeeffachiistu, namooti baay'een kan itti sagadanidha. Dhaqii jiiksi ittiin jedhee ture Waaqayyo. Kana jiiksi achii jalqabe jedheen. Innis egaa guyyaa gochuu waan sodaateef dhaqee halkan godhe. Dhufanii irratti baran. Achii booddee hafuurri qulqulluun humnatu dhufeefi. Humni gaafa dhufuufi fiingee lolaa afuufee jedha gadi ba'ee. Yaa zariin faana dhufe. Niftaalemin dhufe. Zebulooniin dhufe. Warri Minaaseen dhufe. Hundumtuu gadi bahanaan hin bahan faana ka'an jechuudha. Isa kanatti deebina. Faana bahan fuudhee ka'e. Baay'ee wayii kan inni fuudhee lolaaf ka'e loltuu gara 32,000. 32,000 fuudhee gaafa inni ka'u Waaqayyo aayi jedheen. 32,000 kana fuutee yoo lola dhatte yoo mootee galte baay'ina keenyarraa kan ka'e moone jedhu hin barbaadu ani kanaa jedhee Waaqayyo. Akkam goortaree ittimi warri garaan keessan birbir jedhu deebaa galaa manatti warri sodaan sin keessa jiru deebaa galaa ittiin jedhee jedheen. Innaan as bahee Gediyoon warri garaan keessan sin sodaatu warri garaan sirraafamu warri perper jettan galaa ittiin jedhennaan nami 22,000 gara manaatti gale. 10,000 tafe. 10,000 tafe amma gaanan qajeela kaa 10,000 jennaan lakki ammayyuu baay'eedha jedhe Waaqayyo. Akkam gootare laga buusee iddoo bishaanii buusiiti adda sii baasa jedhe Waaqayyo. Akkam goota bishaan bira geessitii dhugaa jedhe. Warra akka saree harka isaaniitiin warra akka isaa gaduma jilbeeffatanii samaxaxanii fi warra harka isaaniitiin immoo bishaan fudhatanii dhugan adda baasii jedhee. Look. Gaduma jedhanii kan samaxaxan namoota 7,000. Nami 3,000 no 300. Maal godhe? Ol kaasee harka isaatiin calalee dhuguutti ka'e. Isaan kanaan fuudhii deemii warri kanaa hafan ittiin jedhe. Maaliif kan hojjetu Waaqayyoodha malee Geediyoon akka hin taane agarsiisuufidha jechuudha. Dhumarratti isin torbaa kaa'ee kan jiru hunda isaanii dubbiftu mo'ichaatiin galee akkaataa mo'icha isaa ajaa'ibsiisaa ture. Fiingee afuufaa galan. Gaaffii muraasa siin gaafa. Mee seenaan kun hariiroo Geediyoon Waaqayyo waliin qabu maal nu barsiisa? Keessumaa lakkoofsa 27ffaan waa'ee hojii gaggeessummaa Geediyoon duraa maal nu hubachiisa? Hojii gaggeessummaa Geediyoon lakkoofsa 34ffaa irratti fudhate maal ture? Akka gaggeessaa tokkotti guddachuusaa akkamitti agarsiisa? Gara dirree lolaatti osoo hin seeniin dura Geediyoon ammas Waaqayyo wajjin walitti dudubbachaa ture. Lakkoofsa 36-40tti yoo ilaaltan. Waliin dubbiin kun maaliif barbaachise? Kun akkamitti guddina gaggeessummaa isaa yookiin liidarshiippii isaa keessatti akkamitti isa gargaare? Mee intarteen godhaa yeroo dubbattan gabaabsaatii hunduma isaa cuunfitanii akka nuu kaastan sin hin gaafadha. Yeroo gaan keessan daqiiqa muraasa qofa. Eeshi harka nami baasee natti mul'atu. Nami waan muraasa nuun jechuu danda'u akkasumatti itti fufaanii. Seenaan kun hariiroo Geediyoon Waaqayyo waliin qabu.
Waa'ee gaggeessummaa Geediyooniif waa'ee dubbii Waaqayyoo waliin dubbii isaan gochaa turan. Sa'aatii keenya dafaa ka'a. Yoo hin maaliif akka ammam akka dhaggeeffattan agarsiisuufidha. Sanaan alaa intinaan qabu. Harka mirreessaan harka baaseera mirroo itti fufi. Waaqayyo sinaa eebbisu nagaa'amani. Naga'ama. Waan muraasa jechuudhaafi seenaan kun hariiroo Geediyoon Waaqayyo waliin qabu maal nu barsiisaa jedha. Ani akkan ofii koo hubadhutti seenaa hariiroo Waaqayyo Geediyoon Waaqayyo waliin qabu jalqaba akkuma torbee darbe kaasne Geediyoon otoo Waaqayyo isatti hin dubbatiin ija Waaqayyo isa ilaaluun of hin ilaalle. Sana booddee erga Waaqayyo isatti dubbatee booddee immoo gaaffii lammaffaan akkuma kaasu 27ffaan waa'ee hojii gaggeessummaa Geediyoon duraa maal nu hubachiisa kan jedhu Waaqayyo isatti dubbachuusaa fi sagalichi Waaqayyo biraati moo miti kan jedhu wanta confuse ta'e wayii natti fakkaata. Wanti ani lakkoofsa 27 irraatii hubadhu jechuudha. Kanarratti Geediyoon hojjettoota isaa keessaa nama 10 fudhatee isa Waaqayyo isatti hime in raawwate garuu qomoo isaatii fi warra mandara sana keessa jiraatan waan sodaateef kana guyyaa utuu hin ta'in halkan hin hojjetee jedha. Wanticha Waaqayyo dubbateera garuu still wal morkiin jira jechuudha isa gidduu. Inni isatti dubbate eenyudha? Warri inni keessa jiraachaa jiru immoo eenyudha kan jedhu, eenyutu caala kan jedhu wal morkiin waan isa keessa jiru natti fakkaata. Isa anatti dubbatetu jara kana caalee na oolchamoo isaan kanatu otoon ani mul'ata koo yookiin ergama koo otoon ani hin xumuratiin isaan kanatu na balleessa kan jedhu wal morkiin waan jiru natti fakkaata 27ffaarraa waan ta'ani hubadhu. Isa kanaaf innis kanaafidhaan inni halkan raawwate. Inni kan biraa gaggabaabsuuf jechan akkas ariifadhee dubbadha. Hojiin gaggeessummaa Geediyoon lakkoofsi 34ffaa irratti fudhate maal turee akka gaggeessaa tokkootti guddachuu isaa akkamitti agarsiisa? Akka gaggeessaa tokkootti guddachuu isaa kan agarsiisu kun fiixee irra gahuu isaa agarsiisa. Now I am ready waan jedhe fakkaata. Fiingee lolaa afuufe waan jedhuuf amma ani loluuf qophiidha. Inni anatti dubbate Waaqayyo ta'uusaa mirkaneeffadheera. Nan ba'a nan lola nan injifadha. Mo'ichaan deebi'ee nan gala waan jedhu natti fakkaata. Gideon gaafa fiingee sana afuufe mo'ate jedheen amana akka kootti. So 34ffaan wanti inni nu hubachiisu yeroo Gideon guutummaan guutuutti ergamni isaa Waaqayyo biraa kan ta'e mirkaneeffatee ergama isaaf immoo onnee guutuudhaan garaa walaalammiin otoo hin taane garaa guutuudhaan yeroo inni itti of murteesse natti fakkaata iddoon suni. Inni kan bira gara dirree lolaatti osoo hin seeniin dura Gideon ammas Waaqayyo wajjin walitti dudubbachaa ture 36-40 waliin dubbiin kun maaliif barbaachisee kun immoo akkamitti guddina gaggeessummaaf isa gargaaree jedha. Inni kun akkamitti isa gargaare 34 irratti fiingee lolaa afuufeera. Ammas garuu still Waaqayyo waa'ee deemsa isaa maal jechuu danda'a? Erganni qajeelee deemsi inni adeemaa jiru sirrii moo sirrii miti kan jedhu immoo ilaallachuuf natti dubbatteetta nan baha jedhee of murteessee jira. Haa ta'uuti deemsi ani adeemaa jiru karaa ati barbaaddu irra moo miti wanta jedhu wayii natti fakkaata iddoo kanatti ani Gideon akkan ani dubbii kana yeroon dubbisu yookiin yeroon dhaggeeffadhu akkan ani hiikutti na qajeelchuu kee nan beeka karaa kamiin deemaa immoo hin jira. Mee confirmationiin kee na barbaachisa yeroo inni jedhu fakkaata Waaqayyoon. Yeroo tokko iddoo kana gogsii iddoo kana jiisi yoo inni jedhe Waaqayyo akkuma inni jedhe godha. Iddoo kana jiisi iddoo kana immoo gogsii yoo jedhes akkuma inni jedhe hin godha. Otoo sun hin taane ta'e Gideon maal godha? Na baastee ta'uu eessaa nan deema ree? Kallattiin koo kami? Karaan koo kami? Waan jedhee Waaqayyoon gaafatu natti fakkaata. Otoo Waaqayyo akka inni jedhe hin goone ta'e. So confirmationii argachuuf jecha wanti inni Waaqayyo waliin godhe am I following the right way or not? Waan jedhu fakkaata Gideon iddoo kanatti. 36-40 gaafa dubbisu ani deemsa keenya keessatti takkaa Waaqayyo na qajeelcheera jennee callisnee gulufuurra karaan kun isa ati akkan ani irra deemu barbaaddedha moo miti jechuunis gidduudhaan hin barbaachisa waan ta'eef. So sababni isaa al takka miira keenya hafuura Waaqayyootti akka nuti hin makneef nu gargaara wanti kun. Iddoo kaleessa ati na qajeelchuu kee nan beeka
har'a garuu miirri koo akkanan gaggeessineef I need your confirmation waan jedhe fakkaata Geediyoon Waaqayyoon. Waaqayyos immoo go ahead waan jedhe fakkaata. Waliin dubbiin isaanii irraa kanan hubadha. Otoo miti ta'e waan jedhu gaafa yaadu otoo miti ta'e immoo Waaqayyo Geediyooniin deebiitii asirraan adeemi waan jedhu wayii natti fakkaata. Kanan hubadhaa Waaqayyo sana eebbisu. Waaw. Gooftaan si haa eebbisu mirroo inni ga'a waan mirroon dubbate argitanii Waaqayyo si haa eebbisu kanarra kan darbe akka hubattaniif irra deddeebitanii dubbistu kutaa kana isaafis hin dubbistu jedheen yaada suuta jettanii duukaa buutanii. Waan guddaa barannaa garuu mee haa ceenu sababiinsa sa'aatiin keenya waan baay'ee deemuuf gara shattaanutti ceena waliin dubbiin Geediyoonii fi Waaqayyo jidduu ture hamma kana kan inni Waaqayyoon argitaniittu ani dhuma irratti keessumaa inni waa'ee lafa iddoo kana itti roobsii look baay'ee na dinqe. Oobdii egaa oobdii yeroo jiru oobdii ma jedheen fudhadheen isuma ofii keenya beeknu oobdii keessa dhaqee gogaa hoolaa kaa'ee hamma kana maa jechuudha beektu dhugaa qabnaa jechuudha takka takka. Inni amma ani itti jiru kun sirrii moo sirrii miti jennee gaafa shakkinuu dhugaa qabna. Is the same akkuma kanadha kan inni ta'e. Kanaafuu mee jedhi kottu mee naa mirkaneessi look akkam goota isumaa qormaata akka wayii oobdii keessa gogaa hoolaa kaa'ee ishee kanarratti qofaa roobsisi fixeensi. Ishee gogaa kana qofarraa roobu oobdiin immoo gogaa haa ta'u. Hin godhe waaqayyo. Inda'uun dhaqee ganama gaafa konfirmi gochuudhaaf gaafa cuunfuu bishaan baay'ee keessaa yaasa. Bulee immoo piliis maaloo al takkaasti ammas maaloo adaraa jedheen. Takkaa itti dheekkamsa keenya irratti hin bobeessin akka gootu faallaasaa godhime. Ishee kana gogaa bushiitii oobdii irratti fixeensa godhiis takkaa natti agarsiisti. Mi garme noo. Konfirmi gochuu. Konfirmi godhanii qajeelu didichaatu hin ta'in konfirmi godhanii qajeelu. Waan guddaadhaan kan nutti agarsiisu. Meegaa akkamitti ga'umsa nu keessa jiru bocuu yookiin guddisuu dandeenya. Tokko guddachuuf of kennuudha. Devote to grow. Guddachuuf of kennu. Of hin kenninu yoo ta'e namni guddachuuf hin feene tokko jechuudha. Afaan bantanii yoo saaqxanii gaditti naqxanii yoo hin balaqqama. Dammoo yookiin immoo ittiin fayyadamu. Akkuma bara keenya kanaa jechuudha. Maachuu kooti amma mee waan ittiin sinna dhaggeeffattan kun moobaayiliidha yookiin immoo kompiitaradha. Moobaayilii keessaayyuu sayyuu moobaayilii ajaa'ibaa jechuudha. Malee namni tokkoyyuu isaan ala akkatti amma wal dhaggeeffannuu hin qabnu. Argitaniittu opportunitii hammamii akka Waaqayyo nutti kenneeru. In the same way meeshaa amma ittiin fayyadamtanii barattan kanaan sa'aatii kana waan kan biraa faallaa kana kan biyya diigu kan qe'ee diigu pilaas kan of diigu kan ittiin of diigdanis hojjechuu dandeessu turtan. Nami mi'a harkarra jiru kanaan barachuu barbaadu barachuu danda'a. Yoo barbaadeewu dhiisuu danda'a. Achi yoo waan kan biraa kan isa guddisne immoo itti fayyadamuu danda'a. Kanaafuu jalqaba guddachuudhaaf isa keessa keenya jiru ga'umsa keenya bocuuf yookiin guddisuuf guddachuuf of kennuun isa duraati. Of dhiyeessuu, ofii keenya of geessuu isa dhumaati. Inni kun maal gaafata? Dhama'insa mataa keenyaa gaafata. Xiqqooshee maal gaafata beektu? Xiqqooshee dafquu gaafata. Xiqqooshee ka'uu gaafata. Iddoo ciisanii ka'uu gaafata. Iddoo taa'anii ol ka'uu gaafata. Dadhabbii keessa ta'aniyyuu ammayyuu dadhabuu gaafata. Wal'aansoo gaafata. Malee calluma'ee akkuma akka ergaa isa amma bara keenyaa jechuudha. Ergaa isa bara keenyaa beektu? Nama hundumaaf pozitiiv maali waaqumatu akkas dubbachaa jira ta'ee waaqatu dhuguma kana dubbata ta'ee hundumaatu bakka zeesseementiidhaa qaba ta'ee ayidoonnu ani kun naan galu gaamma naan galu. Bakka inda'uun qabadhu kana qabi qabadhu hin darbitan akkin ceetu utaani cabbati minaamin nagu fittimuun ifa manaa godhaa malee wanti cabbaxamu hin jiru yoo hojjenne malee jalqaba irratti wanti qabamu hin jiru. Yoo keenya malee ol kaanee hin fuunu. Minti neellume kana qabnu. Wanti of sossobnu hin jiru. Akka gaggeessaa tokkotti immoo of sossobuun takkuma nurra hin jiru ishee kanarratti. Dhama'uu gaafata. Cimuu gaafata. Ka'uu gaafata. Sosocho'uu gaafata. Barbaaduu gaafata. Guddachuuf of kennu. Hamma guddachuuf of hin kenninetti namnu gara isa keessa jiru guddisuutti hin dhufu. Inni kaan abjuu qofa osoo hin taane dammaqanii hojjechuu gaafata. Ciisnee abjannaa kaaneet hojjenna. Waan sammuu keenya keessa jiru sammuu keessatti hafu. Sana eenyuyyuu nuun dhorku.
eenyuyyuu nun dhorku. Akka nuti callumanneen abjanne akka nuti abjuu keenya abjuudhaa gara abjuutti yaadaa gara yaada qofaa sukkuubuu akka nuti dhiisnu homtuu nun danqu. Foon keenya sana nun danqu. Gaafa nuti garuu ka'uuf jennu foon keenya nu danqa. Rafi boorgoota kan nuun jedhu isa jechuudha. Aarsaa waan barbaadan sana ta'uun nama gaafatu hunda kaffaluuf qophaa'uu barbaachisa. Maal ta'uu barbaanna? Maaloodha kan sammuu keenyatti nutti dhufe amma? Waanan cufe sana banuun barbaada. Kana Waaqayyo natti agarsiise kan jennu sun maaloodha? Isaan sana argineerra yoo ta'e fagootti gaafa mul'ata barattan barattu fuula dura kanatti amoon waa'ee mul'ataa nu barsiisa. Waan fuulduratti piikcharii guddaa suuraa guddaa sammuu keenya keessa jiru sana bira ga'uun abjuutiin hin ta'u. Ka'uutiin malee. Socho'uutiin malee. Inni aarsaa nama gaafata. Duraan dursa aarsaa wanti sun nama kaffalchiisu kaalkuleet gochuun barbaachisaadha. Gaafa zuumii kana jalqabne otoon jalqabeen yeroo dheeraaf gatii eddan jalqabee narraa barbaadamu kaalkuleet godhadheera. Gatii isa tokko. Gatii tokkoffaa. Hojii guddaarra oolanii halkanis taa'u. Gatii lammaffaa. Maatii koof yeroo dhabuu. Gatii sadaffaa. Waa'ee dhimma kanaaf qophaa'uu haa ta'uu, qopheessuu haa ta'uu, deliver gochuu achi geessisuu haa ta'uu, gatii kaffalchiisuun irra jiruun kaffaluuf dursa kaalkuleet gochuu. Namoonni baay'een gaafa dura jalqabneef namoonni 57 giruuppii keenya irra jiranii fi namoonni 15 har'a barachaa jiran maaliif akkas ta'e seetan? Gaafa eebbifamnu baay'ee kanaa gadi ta'uu danda'a. Beekna jaata'eef yeroo muuxannoo keenya irraa. Yeroo dheeraa tasfeen kana kaasuu danda'a, amoon kaasuu danda'a. Nun cinquuga, nun dinqu. Yeroon faa hin sodaatiin asheekka kana 5 ta'uu dandeessu gaafa dhumaa immoo. Atis jabaadhu. Elaayi sababa isaa isinitti himu kaalkuleet goonee hin kaanu dura. Kanaafuu lafa jennu hin geenyudha. Zaatti soora. Wanti biraan qabu, ama kiristaanummaan intinaan qabu. Of sossobuus hin qabu, tifoosoos hin qabu. Yellawu. Ta'uudhaa, dammaquudhaa, hojjechuudhaa, waaqayyoon amanachuudhaa, socho'uudha isa wajjin. Zaatti soora. Yoo akkas ta'e isa nu keessa taa'e sana fiixaan baasuu ni dandeenya jechuudha. Ga'umsa dhokataa nu keessa jiru sana mul'isuuf carraaqqii gochuu yoo baanne ga'umsi nu keessa jiru akkasumatti akka inni hafu beekuun barbaachisaadha. Kan nama gaddisiisu ogaa isadha. Waaqayyoonis kan gaddisiisu isadha. Carraaqqii yookiin iffarti isa kan keenya jechuudha. Isinni karaa waaqayyoo dhufu koo isadha. Inni koo namoonni yeroo tokko tokko sana walitti nama jalaa buusu. Namoonni barattoonni waaqayyoo egaa ani hankee keessan hojjedha maasii kee keessan oolee bula ati immoo daftarii makoo kanarra oolee bulee jedhanii kadhatu. Daftarii keenyarra oolee bula silaa maal hojii mana barumsaa nu gasha waaqayyo. Nama yeroo 12 barannu otoo hin qo'atiin maatirikii bira ga'ee gaafa maatirikiin ga'u kadhannaa wayii nu kadhachiise nan yaadadha. Hin kadhannaa jedhee dhumarratti bakka almost fellowshippiidha. Warri 8 qoraman, warri 10 qoraman, warri 12 qoraman jiru ture. Haalaa xannaam liju. Hin qo'anne. Iddoo biraatti immoo balleesse miti. Ejjerra waan gadheerra ture miti. Manuma waaqayyoo keessa naanna'aa ture dhuguma. Dhugaa nan beeka waan ta'eef tajaajila gurguddaarra ture. Yeroon arganne dubbisuudhaaf. Naa maal jedhee godhattee yaa waaqayyo akka gootu akkasitti kadhate jechuudha. Akka gootu gaafa fatanaa amma guyya 2 moo kam ta'u deebii ishee irraa milikkita indranaa keessa jedhe. Milikkita akkamii lafeettu ilbiisa titiisa faa kana waan tokko waanuma wayii fiddee gaaffii tokkoffaa gaafa nan dubbisu titiisni wayii dhuftee deebii ishee irra aarra yoo ta'e aarra baarra yoo ta'e lammaffaa iddoo deebii ishee irra waan tokko irraa buutu jedheen. Yesuus. Hin ba'u garuu ifatan malee kuni abaarsa isa gadhee isa ijoollee keenyatti dhufe har'a immoo kanan waa obsu waaqayyo. Waan baay'ee dubbachuun hin ta'u. Anyways, ga'umsa dhokataa nu keessa jiru mul'isuuf carraaqqii hin goonu yoo ta'e, iffertii isa waaqa nu keessa kaa'e ittiin daballu yoo ta'e, no way karaan ittiin ba'u hin jiru. Ergaan wanti baay'eenis hin baasu. Miraakiliinis gadi hin baasu. Miraakiliin yookiin ajaa'ibni karaa waaqayyoo dhufee iddoo nuti jirru nu butu yeroo nutis wajjiniin kaanudha.
waan sin dhibu. Kanaaf yeroo baay'ee garaagarummaan gaggeessitoota ciccimoo liideroota gurguddoo har'a addunyaa keenya fayyadanii fi warra isaan duukaa bu'an jidduu jiru garaagarummaa kennaa isaanii otoo hin taane baay'inaan jechuudha. Garaagarummaa kennaa isaanii otoo hin taane garaagarummaa kennaa isaanii guddisuuti. Garaagarummaa ga'umsa duraan keessa taa'e otoo hin taane garaagarummaa ga'umsa dura keessa taa'e guddisuu, kunuunsuu, cimsuu, ol kaasuuti. Inni maal godhe egaa garii akkasaan irra taa'anii cafaqa. Gariinoo akka faana yaa'an. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni of tolchee gara addunyaa kanaa dhufe tokko illee hin jiru. Guutummaan guutuutti dandeettii hunduma isaa qabatee kan dhufes hin jiru. Eessaa fidaree? Humna Waaqayyo keessa kaa'een ayyaana inni kan keenya debiliidhaan baay'isee debiliidhaan yookiin eebbi keenya debiliidhaan kan namoota biyya lafarra naanna'anirra maal jechuu kooti? Ilmi namaa hundumtuu sammuu qaba, yaada qaba. Kan keenya addatti hafuurri qulqulluu kan jedhamu, ayyaana Waaqayyoo kan jedhamu, waan hundumaa nu dandeessisuu kan danda'u kun nutti dabalamee jira, nuu kennamee jira. Kan keenya addattidha. Kana hunda qabannee anoon dhageenya, anoon argine jennee akka nama dilbii taa'uu gaafa teenyudha nutti dhufa. Waaqayyo nu dhufa ton taane nutti dhufa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jechuun al takka takka namoonni gaafa of qusachuu wayii jechuun of qusachuun kun gaarii ta'eeti iddoon itti of hin qusatamne jira. Iddoon itti of hin qusatamne jira. Iddoon itti of kennanii hojjetan jira. Malee sammuu kana fuunee rirmaaf geessina miti. Humna kana fuunee rirmaaf geessina miti. I don't know. Lafuma dhaqannu hin qabnu. Even isa miti sila waa'ee dhiigaa isinii kaaseen ture. Dhiiga qabna miti amma nuti. Dhiiga keenya namaaf yoo kennines yoo kennuu dhiisnes. Ji'a sadii isaatti yookiin guyyaa 120 isaatti ofiisa haaressa. Inuma du'aa jechuudha ofuma isaayyuu. Ofiisaa du'ee ofiisaa of haaressa. Kana maal godhu? Otoo namaaf kennine garuu nama wayii oolchina. Akkuma kana jechuudha fakkeenya salphaadha. Akkuma kana. Yoo kennine hin kenninu taanaan innuun du'a. Jaallannee baannee teenya malee jechuudha. Waaqa nu haa gargaaru. Namoonni milkaa'an hundi guddinaaf kan of kennaniif kan hidhatanidha jechuudha. Baay'een isaanii kan milkaa'an iddoo jiran taa'anii sanuma kan galateeffachaa oolanii bulan sanuma callumadhanii seelebireet kan godhan otoo hin ta'iin kan ka'anii lafaa ka'anii kan hojjetan kan carraaqan akka ta'e ni beekna. Akkamitti guddannu? Akkamitti immoo guddannu? Akkamitti ga'umsa dhokataa nu keessa jiru bocna jennee jalqabne guddachuuf of kennuudha jenneerra. Akkamitti immoo guddannu? Tokko guddachuuf kaka'umsa qabaachuudha akka amman jedhe. Waan Waaqayyo siif kenneen hojjechuuf fedha guddaa qabaachuun nurra jira jalqaba irratti. It is up to us. Amma kuni fedha keenyadha. Fedha keenyadha joo. Waan tokko ilaa Waaqayyo gadda dubbii kana dubbachaa turre warri gaafa roobii barnoo sagantaa irra turtan. Waan Waaqayyo ilma namaa keessaa waan Waaqayyo ittiin buune fedhii keenyadha. Ishee kana baraa. Waan baay'ee keenya waan meeqa nurraa lafa dhaye nurraa kute lafa nurraatii caccabsetti waan joo meeqa dancaraa meeqa. Kan inni ittiin buune kan inni nuuf kenne kan inni nutti laatee dhiise fedha keenya miira nu kan keenya isa kana. Sanarratti nuti hojjeta. Kanaafuu waan Waaqayyo nuuf kenneen hojjechuuf of toosisuun walii keenyas toosisuun wal dammaqsuun wal cabsuu dhiisne wal gadi dhiphisuu dhiisne kan keenyadha. Ambiraawo of dorgomuu. Ishee kana mee yeroo hundumaa akka yaadattan nan barbaada. Of dorgomuu. Baay'een keenya yeroo baay'ee waan hojjennu hundumtuu irrelative to somebody no. Nama wayii faana wal bira qabneetidha. Kun persentii 90 meeqaaf dhugaadha kun. Namoota persentii 90 ol ta'aniif dhugaadha. Namootaaf kan uffannu namoof kan goonu namootaaf kan tajaajilu namootaaf kan jedhamu namni maal naan jedha yoon kana jedhe yoon kana godhe maal naan jedha akkamiin maal naan jedhaan xuruudha achirraas akkas jedhama. Maal naan jedhaa kan jedhu fuunee garuu mootummaa Waaqayyoo biratti yookiin Waaqayyo faana gaafa dubbiidhaan gaafa fuuldura Waaqayyoo barcuma firdii Waaqayyoo fuuldura gaafa dhaqnu no more reasoning sababni hin jiru. Sababa dhiyeessinu tokko iyyuu hin qabnu.
Ani koo sababii akkasiif hin dhiise malee koo tajaajila kana sababii abaluuf jedheeni malee koo ani jechuuf carraa hin qabnu waan akkasii hin jiru jechuudha. Namichi nuti sababii isaa dhiyeessinus ofii isaan dhiyeeffata waan ta'eef. Kanaafuu jireenya mataa kee jiraatta du'a mataa kee duuta jechuudha. Kanaaf kan nuti dorgomnu ofii keenyadha. Maal nu keessa kaa'e Waaqayyo? Maalummoo hojjenne? Yeroo darbe barnootuma kana keessatti natti fakkaata. Yeroo baay'ee waan Waaqayyo nutti kenne sana hojjechuu keenyaan malee waan hojjennee miti kan nuti gaafatamnu jennee dubbannee turre. Waan hojjennee sana amma fakkeenyaaf waan gurguddaa hojjennee irra ta'uu danda'a. Hojjechaattis jirra. Fuuldurattis hin hojjenna ta'a. Gaafa fuuldura Waaqayyotti sababii dhiyeeffannu amma kanaa fidee kunoo kana hojjedheera jenna ta'a. Yaa Waaqayyo kan inni ilaalu sana qofa otoo hin taane hamma nuti hojjechuu dandeenyu isa nu keessa kaa'e sana wajjiniidha kan Waaqayyo nu ilaalu. Akkamitti sana fiixaan baasna ree? Nama dhiisnee of yoo dorgomne. Gaaffii isin gaafa. Gaaffiin isin gaafa naa deebistu. Fakkeenyaaf asuma keessaa nama sadii fudhadha. Mirroo, Addisuuf Yeroo namni sadii barattootadha. Mirroon qormaata qoramtanii haa jennu sadanuu qormaata qoraman. Addisuu, Mirreessaa fi Yeroon qormaata qoraman. Addisuun 90 fide. Mirreessaan 80 fide. Yeroon 70 fide. Kazaa sadarkaan bahe. Eenyutu tokkoffaa bahe? Deebii naa deebisaame. Isa 80 fide. Bargit sanbad ilaay Addisuun 90, Mirreessaan 80, Yeroon 70. Eenyu tokkoffaa bahe? Addisuu tokkoffaa bahe. Ijaa meeqa fideef? Sababii 90 fide. Meeqa keessaa? 100 keessaa. Baay'ee gaarii. Yaa hundi keenya akkasumatti beekna. Akkasumattis namoota madaalaa astamaarota dhagaan nuti immoo akkasumattis namoota madaalaa akkasumattis madaalamne akkasumattis maqaa walii ilaanne abaluun gobozii abaluun daddabii abaluun hin kufee abaluun hin ka'e abaluun A fide abaluun F fide F abaluun 10tti kufee abaluun 10tti darbe kan jenne achirraa kaanetti. Garuu ijoolleen kun sadanuu tokkoffaan baane. Tokkoon isaanii tokkoffaan baane. Humayyuu hin baane. Maaliif tokkoffaan an barbaadame dhibbadha. Dhibba keessaati qormaanni. An barbaadame dhibba. 90, 70, 80 miti. Dhibbadha kan barbaadame dhibbadha. Tokkoffaa kan bahe hin jiru. Maaliif namni fakkeenya kana kaase? Nama dorgomiina. Yerooni 70 dhawate 30tu seefe. 30 sanaadha kanatu hojjettu. 30 guuti dafi. Mirrooni 80 dhagaan 20tu hafe. Anoo yerooniin caaleera jettee kan boontuuf hin qabdu, Addisuun na caaleera jettee kan kuftuuf hin qabdu. 20 si hafee sana guutu. Addisuun 90 fide. Yeroos caalee, Mirroos caalee jettee sababii atitti magaala keessa jiinsii uffattee deemtu hin jiru. Isaan immoo jarsii uffatanii no more. 10tu si hafee sana guutu. That is your work. Hojiin kee isa. Addisuu yeroon jedhu sii gala miti. Malee waa jiinsii kaasuuf miti. Jaama wansi jaalladhu hin akkasitti taasise. Galatoomii deemikoo. Anoo kolfaa jira. Anyways. Tokkoon keessa tokkoffaan baane. Isa sin hafe guutaa. Yeroon nama lamatu na caale akka bakka ishee gaaf tokko. Fakkeenya kan biraa asirratti koo fudhadheen ture waan ajaa'ibaa gaaf tokko. Ilame isa ofii keenya haa dorgomnu. Dhibbadha kan nuu kenname dhibba fiduuf kan nu hafe sana dorgomna malee Mirroo Addisuu Yeroo bina kana dorgomna miti. Guddachuuf kaka'umsa qabaachuun of dorgomuurraas hin ka'a. Maal hojjenne? Maal nutti kenne Waaqayyo? Maal hojjenne? Meeqa tafa? Maal jedha macaafni? Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuttis guddadha. Ameen. Bara si'anaatti guyyaa bara baraattis isaaf ulfinne haa ta'u. Maal jedha? Ayyaana gooftaa keenyaatti achoo fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekutti beekumsi hunda caalu beekumsi beekumsa caalu ogummaan ogummaa caalu isa beekuu waan ta'eefidha. Baay'ee nama kana beektu garuu hundi keenya ikkoo dubbisneerra. Hundi keenya ishee kana
irra deebine akka otoo yaadne natti tola. Ila ogummaarra caalu yookiin immoo waaqayyoon sodaachuu kote እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው jechuudha kun. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaa hundumaati jechuudha. Sana beekuutti guddadha jechuun waan hundumaa yeroo sana beektu jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Yoo guddanne waaqayyoof ulfina finna. Allaqa. Dhugaadha. Ani shaayin godhee otoo waaqayyo sii ol na bakka. Bergit eessadha maaloodha garuu eessadha guddachuun kun maal yeroo ta'anidha guddachuun jechuun ምንድን ነው አሁን የሚኮነው ነtti maame maaloodha amma kan ta'an lafarratti na yaadadha fakkeenya kana si fuuncaan tokkotu amma jedhe waama tokko bichaa tona godhee waaqa na ajjeese maal lekcherarii ta'uu jedhe unutti hima amma siin jedhe maaltu sin hafe amma maaloodha amma baqa maalidha amma kan sin hafe amma takkama bichaa akkas ta'e otoo hin du'ee nuun jedhe obboleessa koo nuti koo baay'ee maal kana keessa qorqondaa kana keessa maaf waaqa nu kaa'ee jennee dasii siqaayii meeqa argaa jirra. Ilaamee kan ta'amu wanti ta'amu lafarraa isa sammuu keenya keessa nuti keewwanne sana miti baay'inaan. Baay'een keenya kan nuti of keessa keenye isa nuti keenye sadarkaa nuti keenye sana miti kan ta'amu lafarraa. Waaqa nu gargaare kan ta'amu ogummaarra caalu isa hangafaa waaqayyoon sodaachuu waaqayyoon beeku ittuma siquu kan jedhu sana. Mucaan tokko gaaf tokko utoo faarfatu inni raanfadhu kanas waldaa keenya keessatti garmalee worshippii godhu hin ho'e akka tokko ta'ee anammaa jedhe maal jedhe beektu waaqayyoon baqa isa waan hundumaa beeku caalaa jedhe mucaadha. Isa waan hundumaa beeku caalaa ani hunduma isaa wallaalee ani tokkoffaa irratti beeku waaqayyoodha jedhe. Akkuma dingataa afaanii bahee itti yaadeera ta'ee hin beeku. ግን እኔ አይመስለኝም እኔ ፐርሰናሊ እኔ አከናመል ኡፋት ከኔን በርባዱ አንድ ቀን እግዚአብሔር ራሱን ቢያሳው አንድ ቀን እኮ ነው የሚለው የሆነ ደቂቃ ኦፊሳ ነው ትብልሽ በቃ ቆመሽ የቶ ሰበረ እንጂ በርግጥ ዋቀዮኑ እንደበረ እንደንደ አቡ ባይዘው ሰን ኢየሱስን ገዲ ፊዴ አከኑቲ ዳሰስነ ጥጥቁነ ኢየሱስ ከነ ምናምን ጀነ ዲስክሪፕሽን ዋቀዮፍ ከነነ ሚቲ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቀውም ጀራ ማይቹ ለሁን ማንም ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም ከነበራ akka sammuu keenyaaf galuu danda'utti akka namni hubachuu danda'utti iskooppii ilma namaaf jedhee Yesuus isa nama fakkaatu nama guutuu isa ta'e fidee nama jidduu dhaabe achirraa kaanee dubbannaa jechuudha malee waaqayyo gaad eenyumtuu sammuu kan jedhamu lafarra kan jiruun waaqayyo safaruu namatti danda'u hin jiru kanaaf yoo guddanne inni dhumaa ulfina finna waaqayyo kanaafuu ofisin tuffatinaa olisin baatanii gubbaa sin taa'inaa goda sin taa'inaa lekkiin keenya waaqayyo harka jira. Yaa. Fuulduratti tarkaanfachaa jiraachuu kee mirkaneeffadhu. Kan guyyaa hundumaa kan gochuu qabnu. Duubatti otoo hin taane fuulduratti tarkaanfachaa deemaa jiraachuu keenya mirkaneeffannennaan guddaadha kun. Kanan barbaadan. Kana. Xinnoollee haa taatu malee, xinnooma tokkollee haa taatu malee fuulduratti. Har'a waan har'a jiraattan keessatti iddoo dhaabattan ooltanii moo iddoo dhaabattan irraa duubatti tokko tarkaanfattanii moo iddoo dhaabattan irraa tokko fuulduratti tarkaanfattanii sadii keessaa tokko goonee oolleerra tokko goonee oolle yookiin iddoo turrerraa fuulduratti tokko tarkaanfanneerra yookiin achuma oolle yookiin iddoo oolleerraa iddoo jirurraa duubatti tokko tarkaanfanne eebbi ani isin eebbisu iddoo jirtanirraa guyyaa hundumaa yoo xiqqaatellee achi fuulduratti yoo kuftanillee achi fuulduratti kufaa. Yoo miidhamtanillee fuulduratti kufaati miidhama. Namni na dhaggeeffatu galgala kana maqaa gooftaa Yesuusiin eebbi kun isa hin miliqin. Dhugaan isinitti himi. Duubatti kuftanii rabbi siniin nan agarsiisin anaanis akkasuma nu haa eegu inni. Guddachuuf maal gochaa akka jirru egaa ofii keenya ilaaluu qabna. Maal gochaa jirra? Leenjii adda addaa fudhannaa? Yes isinillee irraa jirtu.
hin dubbisna, hin gaafanna. Moo akkuma namoota baay'ee yeroo amma keessa jirru callumannee riizinabilii otoo hin ta'in akkasumatti assaayimentiin hin dhufa. Assaayimentii wayii feesbuuk irratti hin gadhiifama. Amma hin beeknu gama torbee darbee waan biraa ture miti ree. Amma gaa torbee isa dhufu kana assaayimentii gadhiifamu hin beeknu gaa. Dhaloota nana. Ilaame konfiyuuzhinii burjaajuu kana keessaa maqaa Yesuusiin ooluu qabna. Assaayimentii nun ilaallanne hojjechaa hafuu keessa. Sana lallabaa hafuu keessa. Bakee taasisa. Sanaaf dhaloota callumanneedhuma waanuma waliinsa galma hin qabnee fi Waaqayyo nu haa gargaaru. Maal gochaa jirra nuti isa nu hafe sana guutuudhaaf? Birrii qabna. Birrii isa qabnu sanaan maal goona? Warri birrii qabdan. Moobaayilii qabdu. Moobaayilii isa qabdan sanaan maal gootu? Kennaa qabdu. Kennaa isa qabdan sanaan maal gootu? Sammuu qabna. Sammuu isa qabnu maal goona? Arraba qabna. Arraba isa qabnu maal goona? Sila waa'ee qilleensaa yeroo tasfeen galateeffatu namni itti yaadee turuutti galateeffate jira. Waa'ee qilleensaa. Isa amma ani ittiin isattiin hargannu jechuudha. Nam tokko hin yaadannu miti reeshee akkasii. Akkasi dhala. Gowwummaan keenya eessaa jalqaba beektu? Isa ciccimaa isa harka namaarra hin jirre isa yoo dhabne immoo sekendii tokko yoo turuu hin dandeenye hin beeknu. Maal fa'a? Qilleensa, ifa aduu, bishaan fa'a isa dhugu. Kan nuti beeknu maal aree? Mana isa keessa teenyu uffata isa dhagnatti uffanneerru. Uffata isa dhagnatti uffanneerru beeknaa? Uffata kan uffannee akka nuti keessa dhaabannu kan nu godhu qilleensa isa liqimsinu immoo hin beeknu jechuudha. Ogummaa inni Waaqayyo jedhu isa dhaama. Nuti meejoo Waaqayyo hubannaa nuuf halaatu, ogummaa nuuf halaatu, sammuutti nu haa deebisu. Kanaafuu guddachuuf waan Waaqayyo nu keessa kaa'e sana fiixaan baasuuf maal gochaa jirra? Gatii akkamii kaffalaa jirra? Dhaloonni keenya yuutuubii irraa daataatiin gadi buusee dubbisuuf birrii meeqa kaffalaa? Leenjii wayii hirmaachuudhaaf, kitaaba bitachuudhaaf immoo birrii meeqa kaffala? Wantoota isan ilaallanne faana iyyuutti birrii meeqa kaffalaa? Kitaaba bitachuutti immoo meeqa kaffala? Waan dubbisu. Anyways, addunyaan keenya rakkoo hir'ina gaggeessaatiin akka isheen rakkachaa jirtu hubachuun nurra jira. Addunyaan har'a waldaa keessaas diidaas guutummaan biyya lafaa hir'inni ishee, hanqinni ishee, iyyi ishee, waci ishee gaggeessaa sirriidha. Waaqayyo garuu anaaf isin akka jijjiirama finnuuf, jijjiirama dhimma kanaaf akka tuni Waaqayyo wajjin hojjennuuf nu waamaa jira. Nu keessa ga'umsa, dandeettii, humna dhaloota jijjiiruu danda'utu nu keessa kaa'amee jira waan ta'eef Waaqatu akkas godhe kan. Waaqa tokko tokko namaa keessa kaa'ee jira kan. Nama hundumaa keessa jechuudha. Namni kan biraa dhufee itti gaafatamummaa akka inni fudhatu eeyyamuuf hin qabnu. Isa ittiin uumamneefidha taanaan. Kan keenyadha taanaan. Isa nurraa eegamu gochuu, foorwaardi gochuu, darbachuu. Ammumaa kaanee ka'uun nurra jira. Warri Ayirish tokko maal jedhu turan sinitti fakkaate jecha isaanii akaakayyoon kee hammamillee haa dheeratanu guddina kee sumatu raawwataa sumatu fiixaan baafataa dhimma akaakayyuu keetii jedhu turan. Baay'een keenya immoo waa'ee akaakayyuu keenyaatiin of jajaa jirra. Namni baay'een waa'ee akaakayyuu isaa of jaja. Keenya nan yaadadhaa, maatii kan keenya nan yaadadhaa. Yeroo hundumaa yeroo namni walitti qabamu waa'ee akaakayyuu nuti arginee hin beeknu namicha nagarree garuu akaakayyuu keenyadha. No, akaakilee keenyadha. Hundumtuu yeroo walitti qabamu waa'ee isaa kaasa. Footoo isaa yoo hin argine footoo yuun kaasani waan ta'eef baranne waan ta'eef yeroo sana. Ani footoo yuun agarree hammarnaatti garuu yeroo namni walitti qabamu waa'ee akaakilee sana haasa'u uumayyuun hojjenne isaanii moggee. Inxaaxee akkilee sirraa dammoo illee. Warri Ayirish kanaaf akaakayyuun kee hammamaa dheeratan, hammamaa hojjetan, hammamaa beekaman, hammam hankeetii jedhu. Waan haaraa tooftaa haaraadhaan hojjechuuf shaakaluun nurra jira jechuudha. Iddoo amma geenye keessatti, bara ammarra jirru kana keessatti. Riizistaansii baay'ee jira. Global Disciples amoonni beekaa tasfeenis globaliin
karaa onlaayinii liidii akka barsiisuuf hamma ammaatti chaalenjiin ture chaalenjii miti. This is the first and kun isa jalqabaati fakkeenyaaf liidii gara kanatti fiduun. Maaliifidha kan didanii jaroonni keenya? Nutu ishiin sammuu keenyatu waan haaraan gaafa dhufu ishiin jedhu. Waan haaraa tooftaa haaraan hin hojjennu yoo ta'e garuu tooftaa duraatiin waan haaraa hojjechuu hin dandeenyu. Irra deemu. Waan haaraa tooftaa haaraatiin hin hojjennu taanaan waan haaraa hojjechuu barbaanne tooftaa duraatiin fiixaan baafachuu hin dandeenyu jechuudha. Inni lammaffaan akkamitti guddannaa? Dubbisuudha. Dubbisuu. Dubbisuu. Beektu dubbisuu. Yaa. Akkuma sochiin qaama keenyaaf barbaachisaa ta'e dubbisni immoo sammuu keenyaaf murteessaa akka ta'e hundi keenya ni beekna jechuudha. Yoo sochii qaamaa goone qaamni keenya fayyaa ta'a, nuttis hin tolaa, dhukkuboota irraas ofii keenyan eegna, hin cimas qaamni keenya si'ataas ta'a, beekamaadha. Kanaaf yeroo baay'ee qaama keenya eeggachuuf shaaworii hin gallaa, nyaata nyaannaa, pirootinii, kaarboohayidireetii, faatii jennee akkaataa qaamni keenya hin miidhamnetti maal goona hin eegganna, hin miidhamti nu jalaa waan ta'eef. Kun maal fayyada? Qaama keenya sirriitti eeguuf fayyada. Sammuu keenya maaltu miica? Sammuu keenya maaltu nyaachisa? Sammuu keenya maaltu tuffisaa? Sammuu keenya qullaa buusaa, mindaara yoo maal ta'e malee, nyaata yoo argate malee. Nyaanni sammuu dubbisuu jedhama. Wayyaa garmalee babbareechinee, garmalee nutti tolee uffannee sammuu keenya guusuu Waaqayyo nu haa oolchu. Harma guusuu beektu? Na Joon Wisilee namni jedhamu maal jedhee tajaajiltootaan akkas jedhee ture. Yookiin dubbisi yookiin tajaajila dhaabi jedhee akkasuma jedhee dubbate. Read or stop serving. Yookiin dubbisi yookiin tajaajila kana dhaabi jedhee. Yaa. Maaliif akkas jedhee I think tajaajiltoota baay'ee argitanii ta'e mata duree mata duree Waaqayyo waggaa 3 kana kanatti dubbate mata dureen qaba. Ji'a 5 har'aa kaasee Waaqayyo kana keessa kaa'ee tokko jira. Durii kaasee kan hin lallabu tokko kunoo kan mar'aatti hin fixne mata duree kana. Bara ijoollummaa koo minaamin begeetaa ba'iyyeessus ijoollee intinaa keessa ikkoo beektu keessa fiiziksii keessa ikkoo asii yoo dubbatan gamaa isa dubbatu ikkoo keessaa nu haa baasu dhaloota ikkoo. Lagafaatti yoo jettan jedha gamaa. Ikkoo jedhaman. Bara takka yeroo ta'e umurii keenya keessa yeroo ta'etti waa darbanne sanuma jecha hafu sagalee ishee. Either read or stop yookiin dubbisi yookiin dhaabi hin faalta waan ta'eef jedhe jechuudha. Yaa gaafani kitaaba kana hiikaa ture afaan Oromootti sammuu koo keessa garmalee intinaan waan dhufeef yaanni waan dhufeefiin barreeffama kana kaa'ee tiraansleeshinii sana keessatti dabaleen ture jecha kana. Kun kitaaba kan dhuunfaa ka'uti dogoggora jiruuf na oolchitu. Gaaraantiin isaa kan giloobaalii miti jechuudha. Anatu gaafa afaan Oromootti kitaabicha hiikee keessa kaa'e. Ati ni dubbistaa jedhee na gaafate anaan. Hin dubbistu taanaanii jedhe anattidha jechuudha keessa kootti. Hin dubbistu taanaan irra mataa keetu rifeensaan guutuudha malee keessi mataa kee duwwaadha jedhee natti hime jechuudha. Mataan keenya rifeensa qaba miti rifeensi guutuudha. Hin dubbistu taanaan irra isaatu rifeensaan cufameera malee keessi isaa duwwaadha jedhee guyyaadha dhuunfaa kootii kan jedhe kanaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Anyways. Dubbisnaa laata? Kitaaba meeqa qabna? Kitaaba dubbisnu manaa. Birrii amma har'aatti arganne keessa birrii meeqatu kitaaba dubbisnuuf bahe? Waan dubbisnu tokkoof informationii yookiin odeeffannoo sirrii waan irraa argannu tokkoof meeqatu bahe? Macaafa qulqulluu kana macaafa qulqulluu qabnaa amma birriinsaa fa'aa dabaleera. Macaafa qulqulluu qabnaa. Isa jechuun egaa macaafa qulqulluu yeroo jedhu the most important jechuudha. Waan jiru keessaa isa barbaachisa isuma barbaachisaa isuma jalqabaa. Guddachuuf inni sadaffaan immoo akkamitti guddannaa? Guddachuuf yeroo akka qabaannuuf jireenya keenya qindeessu. Tinish organized gochuu jireenya keenya. Kanarratti dhibee baay'ee qabna. Ani dhibee baay'een qaba. Maal jechuu kooti? Tinish organized ta'uu, qindaa'uu. Hojiiwwan tokko tokko jiru. Sagantaa keenya keessaa kunnee baasuu warri qabnu jechuudha. Liidiin baay'ee waan baay'ee nu godheera. Waldaa keessatti sababii liidii fi ijoolleen komataman jiru adda liidii baratanii iskeejuulii isaanii keessaa hojii baay'ee kutanii gataniinnaan warri waldaa gaggeessanii
barumsa liidii nurraa fageessaa ijoolleen edda sana barattee nu diddee jedhanii nutti dheekkamanii turan iddoo ta'etti. Ijoolleen hin didanii miti. Hin of argan hin argan arganiiti wantoota tokko tokko kutanii gatan iskeejulii isaanii keessa. Hojiiwwan tokko tokko ofumaa kan nu ko'oomsan jiru. Ko'uma galma hin qabne jedhee lafa kaasa akkasii kan namni beekan. Ko'uma iddoo hin qabne ihee a long run to nowhere jedhe Dr. Miles yeroo tokko. Adeemsa dheeraa garuu galma isaa kan hin jirre. A long journey to nowhere. Hojiiwwan tokko tokko qilleensumarra jirra miti hamma walii of wallaallotti jechuudha. Amma waan goonu hamma wallaallotti kan nu fudhatanii sokkan. Tartiiba kan nu jalaa balleessan. Dhibee baay'ee keenya tartiiba hojii keenya kan nu jalaa waliin dhahan. Jireenya keenya qindaa'uu qaba guddachuu yoo barbaanne. Yeroo dhuunfaa keenyaaf kenninu baay'ee ta'uu qaba. Dhuunfaaf yeroo jennu yeroon jedhu rileeshinii yookiin hidhata yookiin immoo intimeesii ishee jalqaba irratti baranne. Intimeesii waaqayyo wajjiniin qabnu cimsuuf yeroo nuti fudhannu baay'ee murteessaadha. Yoo guddachaan jirru ta'e du'aa jiraachuu keenya beekuun barbaachisaadha. Guddachaan jirtu yoo ta'e du'aa jirtaa jedha kitaabni. Kanaafuu maal barbaachisa? Dhuunfaadhaan guddachuuf karoora baafachuun dursa kennuun nurra jiraata. Sana booddeedha inni kaan jechuudha. Kunis gaaffii ani isiniif kaa'uu barbaadedha. Gaaffiidha kun. Takkaashee ofuma keessan deebifadhaa kana. Otoo shaanxaa walqixaa wayii lama fidanii isin bira kaa'anii shaanxaa walqixaa lama. Saayiziin ishee walqixa. Tokko asiin kaa'anii isa tokkotti kitaaba kee naqi isa tokkotti uffata kee naqi isiniin jedhani isa kamtu caala. Baay'ina kitaabota keenya jechuun baay'ina wantoota nuti irraa barannu irraa leenjinuu moo baay'ina uffatoota keenyaa caalaa kun gaaffii gaggeessitoonni eessumattuu gaafatamanidha gaafatamaa. Deebisaa immoo. Inni kaani waan baranne hojiirra oolchuudha. Kun immoo isa murteessaadha. Waan baranne hojiirra oolchuu. Macaafni akkuma nutti himu isa dhaga'uu duwwaadhaan of hin gowwoomsinaa jedhee ture Yaaqoob. Nama hin gowwoomsinaa hin jedhu kun baay'ee na dhibe kutaan sun. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsi. Isa dubbatu hin jedhu. Isa dubbatu gowwoomsaa jirtu minaamin hin jedhu. Isa gorsaa jiru paasterii minaamin gowwoomsaa jirtu hin jedhu. Isuma bakka by the way dhageenya irra taanaan it is up to us. Otoo hin dhaga'iin yoo hafne nu wayya. Waan dhageenya nurraa bilbila. Samtee haalli isa jedhan hin beektanii biyya lafaa keessatti. Muddii wayiidhamin jechittiin garuu jechittiin jecha murteessaadha. Samtee haala waakii an jedhamu jiru. Samtaachuu alfisuu nagar samtanaal. Samtanaal. ምንም ብዙ የሚቀር ነገር የለም ቶራ ገሹ ማለት beekumsi hojiitti yoo hiikamuu baate rakkisaadha namoonni baay'een sammuu isaanii kan dhaban beekumsi keessa isaanii jiru afaan godhatee gadi ba'uu yeroo didudha namni baay'een kan inni sammuun ala ta'u wanti keessa isaa jiru sammuu keessa kan taa'u beekumsadha baay'ee inni hojiitti yoo hiikamu ta'e afaan harkaan hin ba'u ta'e afaaniin gadi hin ba'u karaa tokko gadi hin ba'u ta'e yookiin dipirees taata yookiin immoo maanik taata lama faalaadha jirri kun mujujaa'u yookiin immoo akka malee ta'u irra darbu waan nu keessaa wacu karaa wayii gadi ba'uutu irra jira. Wanta argattetti fayyadami carraa argattetti fayyadami maal gochuudhaaf waan si keessa jiru baasuudhaaf jechuudha. Kanan taane yoo ta'e guddinni kan keenya kan sammuu keenyaa qofa ta'a beekumsa qofa ta'a. Beekumsa akkasii immoo beekumsa bu'aa hin qabnedha jedha macaafni. Kanaafidha barumsi keenya barumsi liid karaa meeqa beektu hojiinsa liid kan inni isa kaan irraa adda isa godhu maaludha? Barumsa mataas hin barannaa barumsa beekumsa amma isa keessa jirra. Yeroo darbee maal baranne amala mataan keenya kan beeku lapheetti gadi bu'uu jechuudha. Lapheedhaan immoo karaakter. Inni kuni beeknu immoo karaa inni itti hojiitti hiikamu harka.
iskiil yookiin ogummaa fuulduratti baranna sammuu. Kanaafuu waan baranne gara hojiitti hiikuudhaaf sammuu keenya hojjechiisuudhaaf harki keenya hojjechuu qaba, laphee keenyattis gadi bu'uu qaba wanti sammuutti taa'u jechuudha. Ishee kana ilaalame yeroo tokko tokko gaaffii baay'ee har'umayyuu kadhannaa ganamaa maal kadhattanii guyyaa maal jettanii kadhattanii ammuma kana yeroo kadhattanii maal jedha keessan hafuura kadhataa keessa jirra baay'ee yeroo hundumaannaa maal jennee kadhanna garuu ishee kana caqasaa itti gaafatamummaa fudhachuuf qophaa'u miti yoo ta'e qabeenya yookiin waan kadhachaa jirru kana waaqayyo irraa fudhachuuf gaafachuun barbaachisaa miti. Waaqayyo maaf waanuma arginu ittiin gadhiisu qoyme waanuma mee nami baay'een as keessaa isan kadhadhe sana bagana dhoowwatte kan jedhe hin jiru as keessaa iddi darbe isan gaafas yeroo ijoollummaa koo yookiin yeroo darbe akkas jedhee si kadhadhe sana bagana dhoowwatte kan jedhu hin jiru laata isin keessa. Iddoo baay'eetti ani jedhee beeka. Maaliif dhabeettu hin qophoone we were not ready to take the responsibility. Itti gaafatamummaa sana baachuuf hin qophoofne. Kanaafuu maal hojii bikinetii yookiin immoo akka malee akka baduuf maaf waamna maa kadhanna. Itti gaafatamummaa isaa fudhachuu kan dandeessu irratti gadi waami waaqayyoon inni immoo yeroo sana nutti kenna. Fakkeenya wayyaa sirra kaa'een ture. Barsiisaa beekamaa macaafa qulqulluu ta'uufidha ta'a kan nuti kadhannu fakkeenya dhagaa. Barsiisaa beekamaa macaafa qulqulluu addunyaa kana influence gochuuf ka'edha kadhannaan keenya yoo ta'e garuu macaafa qulqulluu qo'achuu immoo nu jibbisiisa yoo ta'e amma kana kadhachuu dhiisne mishigii hammuma gaafa duunuutti yoo galle nuu laataa kana waaqayyo hin laatu. Maaliif? Innoo maqaansaa akka inni badu hin barbaadu. Laxxafannee deemuufidha yoo ta'e laxxafannee deemna maqaan keenya kanaafidhaan namni baay'een kan inni kan isaan namoonni baay'een kan isaanii ofirratti laxxafatanii deemanii achi keessa immoo kan hin jirre kanaafidhaan laxxafachuu dandeenya waan fedhe ofiin jechuu dandeenya nuti garuu sana miti isa miti jechuudha. Yoo garuu itti gaafatamummaa isaa fudhachuu dandeenya irra ta'e otoo laxxafachuu baanne iyyuu nuti isadha. Irra hin deema. Yoo otoo hojii sanaaf dhalanne taanaan ani kanadha yoo jechuudha baanne iyyuu nuti isadha. Fakkeenya isinii fudhadhu. Taaksii hundi keenya beekna miti magaalaa keessa taaksii beeka keleriin taaksii wal fakkaata iddoo baay'eetti Itoophiyaa keessa. Warri Daasii warri Dubaayii warri Beeruutis taaksiin biyya keessanii maal akka fakkaatu hin beeku. Anyways taaksiin beekamaadha. Innaa namni wayii abbaan qabeenyaa taaksii irratti kuni taaksiidha jedhee yoo itti barreesse nama hin gaddisiisu kuni namichi qalamii balleesse maaliif it is obvious beekamaadha taaksiidha bakka kun taaksiidha. Maal godha? Taaksiidha jettee barreessites dhiistes taaksiidha hojii taaksiin kenna jechuudha. Garuu enetiree makiinaa tasaabiitiin kuni taaksiidha yoo jette eenyuyyuu amanu. Dubbiin bara keenyaas kanuma. Ani raajiidha, ani pirofeetii isa meejeriidha, maayineriidha, ol ka'aadha, gadi bu'aadha, minaamin bittin ayidallam. Yoommoo jettee barreessuu baattes hojiin kee isadha taanaan ati isadha jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Anyways, itti gaafatamummaa isaa fudhachuu hin dandeenyu yoo ta'e, Waaqayyoon waa'ee wanta sanaa kadhachuurraa gara waa'ee itti gaafatamummaa isaa fudhachuu dandeenyutti kadhachuudha. Innoo beekaam nu caalaa akeekkata. Gowwaa miti. Waaqayyo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo namas hin gowwoomsu ofiisaas hin gowwoomfamu. Dura isin hin deemu. Namas gowwoomsee hin beeku namnis isa gowwoomsee hin beeku. Lammaffaan sammuu keenya leenjisuudha. Akkamitti bocna waan nu keessa jiru waan waaqayyo nu keessa kaa'e akkamittiin bocna akkamittiin guddisna sammuu keenya leenjisuu. Sammuun leenji'a joo. Sammuu keenya leenjisuuf immoo waan lama gochuu qabna. Jalqaba irratti humna sammuun keenya qabu beekuudha. Yeroo darbee isa kam keessatti akka ta'e hin beeku kana dubbanneerra. Humna sammuun keenya qabu beekuudha. Kana hunda akka ittiin himuun qabu baay'eedha. Dheeraadha dubbiin kun. Qaama nuu kenname keessa waa'ee yeroo darbeedha. Waan waaqayyo nuu kenne waan impoortaantii ta'e laayif jireenya ta'anse laayif isa jennu kana ta'anse kan nuu kenname sammuu keenya. Sammuu. Kanaaf yoo gubbaa kana taa'e jedhee mayyaadan gara olii kana laafnu. Diree gara olii kana. Qaama keenya qaamuma keenya akkasumatti qaamuma keessanatti fudhattanii ilaaltan mee. The most important thing kamidha?
Hundi isaanii qaama keenya barbaachisoodha. Garuu otoma duuni dhufe jechuudha. Otoma qaama kana kukkutanii ajjeesuu minaaminiin dhufa ta'ee dhumarratti hafuu kan qabdu. Anyways, sammuu keenya leenjisuuf dura humna sammuun keenya qabu beekuun barbaachisaadha. Maaliif jedha macaafni maal jedha? Afaan Oromoosaa akkasana afaan Oromoosaa tarii yeroo dubbistanii Ingiliffa isaa bira qabaa dubbisaame maal jedha fakkeenya 23:7 irratti. Namni akkuma garaa isaatti yaade akkuma sanadha jedha. Hiika isa haaraarraa namni yeroo maaddii si dhiyeesse nyaadhu ka siin jedha garuu garaa isaatti immoo nyaatichi meeqa baasa immoo inni nyaatu kun jedha achirra. Ingiliffi isaa garuu clearly nuukaa. For as he thinks in his heart, so is he. Argita? Namni akkuma isa garaa isaa keessatti yaadedha. No more, no less. Kanuma. Akkuma isa garaa isaa keessatti yaadedha. Kun yaada sammuu of keessaa qaba. Sammuun keenya immoo waan nuti itti himnedha. Yeroo darbe sammuu keenya qoonnee ilaallee turre. Sammuu riphaaf sammuu si'ataa conscious unconscious or subconscious jenne namoonni akka baay'eetti kaa'u saayikolojistoonni isa kanaatti walii galle garuu conscious mind jechuun isa nuti yeroo hundumaa amma fakkeenyaaf sodaa haa ta'u abdii haa ta'u waan fuuldura keenya jiru kan nuti amannee guyyaa guyyaatti dubbachaa oollu haasaa oollu yaada keenya kennaa oollu waan nuti yeroo yerootti sa'aatii daqiiqaatti jennu kan itti amaneeru sammuun keenya fuuldura keenya kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa sodaadha yoo ta'e yeroo hundumaa dhiphina yoo ta'e kan nuti odeessinu kan nuti himnu sammuu keenyatti sammuun keenya inni si'ataan conscious mind kan jedhu gabaabumatti store fuul gara sammuu isa subconscious minditti nuu dabarsa sammuu isa riphaatti isa booddee sammuu isa riphaa sana keessaa dafeen bahu falli hin baasu achi keessa taa'eeti jireenya keenya kana akka amma nuti taane kana nu godha jechuudha. Akka amma taane kana akka amma yaannu kana akkatti amma akti goonu kana kan godhe subconscious or unconscious mind isa jedhu isa eessaa dhufe isa sammuu isa si'ataa keessaa isa nuti itti himaa turre isa nuti ofitti odeessaa turre isa nuti of amansiisaa turre isadha amma nuti taanee kan jirru. Sammuu keenya humna isaa beekuu qabna dura. Henry Ford maal jedha? Henry Ford nama beekamaa nama abbaa makiinaa Ford makiinaa Ford jedhamtu makiinaa beekamaa abbaa makiinaa sana maal jedha? Akka dandeessu yoo yaadde akka hin dandeenye yoo yaaddes gara lachanittu ati sirriidhumadha jedha. Yoo akka dandeessu yaadde hinuma dandeessa. Hin danda'u yoo jettes hinuma hin dandeessu. Bakka ati akkuma yaadde sana akkuma fedheedha jedhe. Baay'ee nama dhiba. Sammuun keenya murteessaadha. Humna sammuun keenya qabu beekuun nurra jira jechuudha kanaafuu. Kanaafidha waraanni ciccimaan banamu kamiyyuu jalqaba kan inni banamu sammuu keenya to'achuufidha. Yoo waaqayyo nu gargaare fuula duratti edda kun dhume maali yaadaa ture isinitti fakkaate? Waa'ee sammuu haaressuu barumsa jedhu barachuun akka nurra jiru yaadeera. Hin barannaa kana. Yeroo dheeraa yeroo biraa. Waraana ciccimaan karaa hafuuraan spiritually attack kan nu godhu waraanni ciccimaan kam inni jalqaba to'annoo kan inni dhufu sammuu keenya to'achuufidha. Maaliif jennaan sana to'annaan it is already done. Dhume. Sammuu to'annaan dhume. Yaada keenya to'annaan dhume. Dhume bakka. Akkuma inni nuun jedhe sanadha jechuudha. Akka sammuun nutti himu sanadha. Kanaafidha. Seexanni sammuu keenya to'achuu barbaada. Sababni isaa humna sammuu keenya keessa jiru beeka waan ta'eef. Hin beeka sana. Sana harka isaa jalaa baasuun barbaadu. Kanaafidha sila maal jenne Waaqayyo kana na keessa kaa'eera. Waaqayyo kana na keessa kaa'eera. Humna kana na keessa jira. Ayyaana kana na keessa jira jennee odeessuu haasa'uu yeroo hunda of sochoosuu nun danqu seexanni. Gaafa nuti kaanee waan sammuu keenya keessa jiru kana gadi baasnee gaafa jalqabnu sammuun keenya silaa hin danda'a ture. Gaafa sana hin jalqaba waraansa jalqaba. Maal? Ati hin dandeessu. Maaliif? Qomoon kee qomoo xinnoodha. Achi yoo manuma keessan keessaa yoo ati isa quxisuu akka geediyoon. Sammuu isaa lolu waraanu. Otoo si faana jira ta'e Waaqayyo kana dura maaf akkasiin godha? Hin godhu ture. So taa'i gadi. Look, this is spiritual warfare. Kun lola afuura sammuuttidha. Lolli ta'u hundi sammuurratti dhufa. Namni sana argate mee ijoollee? Kiristaanni lola lolamu eessaa akka dhufu eessatti akka inni deemu adda baafate sammuu isaarratti akka xiyyeeffate namni bare moo'ichaan akka deddeebi'u beeka. Nama lolta ton taane isa namicha keessaa si lolu lolta jechuudha yeroo sana. Namni sababiitti lolamuuf hin qabu. Kana beektuu kana.
eenyuyyuu haa ta'u namoota tun taane isa namoota keessaa namoota lolutu lolamuu qaba. Amantoonni hojii foonii duwwaa osoo hin taane yaada fooniis gadhiisuun isaanirra jiraata jechuudha. Achiin seena waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Maal jedha macaafni? Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre jedha. Yaada foonii jala jiraachaa yeroo turre sammuu lolamaa, sammuu miidhamaa, sammuu hogganamaa wayii jala yeroo turre akkuma warra kaanii nutis du'a jala, humna du'aa jala, aboo du'aa jala, dheekkamsa jala jiraachaa turre jedha Phaawulos. Ziiglaar namni jedhamu nama beekamaanii maal jedha seetan ilaalcha keeti malee abshaalummaa kee miti ol ka'insa kee kan murteessu. Hammati guddattu hammati geessu kan murteessu ilaalcha kan kee malee teeknikii yookiin abshaalummaa kee miti. Toomaas Jeferson immoo beektu pirezidaantii Ameerikaa nama cimaa nama yaada qajeelaa qabu jedhe. Milkaa'ina irraa wanti isa deebisu hin jiru. Nama ilaalcha jal'aa qabu immoo homtuu isa gargaaruu hin danda'u jedhe. Nama yaadaaf yookiin ilaalcha qajeelaa qabu homtuu milkaa'ina irraa isan deebisu. Achi keessa waan ta'eef burqaansaa dhoksaansaa. Nama ilaalcha jal'aa qabu garuu qorichi kamuun fayyisuudha. Homtuu isan gargaara. Tokkoffaan sammuu keenya humna sammuu keenya qabu beekuudha. Lammaffaan immoo sammuun kee jijjiiramuu akka danda'u beekuudha. Sammuun keenya immoo jijjiiramuu danda'a gaarummaan isaa. Sammuun ani dura dubbadhe subconscious mind nuti jenne sun yeroo fudhata malee jijjiiramuu ni danda'a. Waan sinnibu sammuu keenya keessatti waan gadhee gadhiisuudhaaf waggaa 5 yoo nutti fudhate waan gadhee sana keessaa baasuudhaaf waggaa 5 duwwaa nutti fudhata. Kanaafidha of eeggachuu kan qabnu. Waan sammuutti naqannu of eeggachuu kan qabnu kanaafidha. Waan amannu waan amannee liqimsinee yes ani kana jennee qabannee teenyu garmalee akeekkachuun kan nurra jiru kanaafidha. Hin jaallatinaa of amansiisu dhugaan sinitti hima. Dadhabaa isa waa hin baafnedha isin jedhee kan sammuun keenya nutti himu kan hin jirre kan isa hin jirre nutti himan baay'ee isa waaqayyo nuun hin jenne isa hafuurri qulqulluun nuun hin jenne hafuurri qulqulluun abdii nama kutachiisee hin beeku ishee kana bara hafuurri qulqulluun kan inni nama godhu tokko abdii namatti tora abdii nutti toruudhaaf immoo pireerekwisiitiin isaa dura yoo yaada gadhee keessa jirra ta'e akka gara yaada sirriitti dhufnuuf keessi keenya hin ceephamaa hin baana ceephoonsaa akka abdii kutannuuf miti kanaan gargar baafanna ceephoo diinaaf ceephoo hafuura qulqulluu. Ceephoon seexanaa gadi nu deemsisa. Ceephoon hafuura qulqulluu ol nu baasa. Ishee kana garaagarummaan ishee. Kanaaf sammuun keenya kun jijjiiramuu ni danda'a. Haalli nuti itti yaadnu yookiin nu ijaara yookiin immoo nu cabsa. Nu ajjeessa yeroo baay'ee. Waa'ee ilaalchaa gaafa barannedha kana kan dubbannu. Haalli akkaataan nuti itti yaadnu akkatti nuti persiif goonu. Ni yaadattu miti waa'ee kishaafa guyyaa sana. Waa'ee manatsarii sana. Bakka aboon du'aas jireenyaas arraba keenya jala jira akkuma jiru. Qalbii keenya keessaa wanti ba'u. Yommuu caakoo jireenya achi keessaa waan dhufuufi yaada garaa kee bayeessa godhiiti eeggadhu. Kanaaf jedhe Solomoon yaada garaa kee bayeessa godhi eeggadhu. Maaliif akka itti yaadnu yookiin nu ijaara yookiin nu diiga yookiin nu ajjeesa yookiin nu jiraachisa yookiin ol nu baasa yookiin gadi nu buusa yookiin nu mul'isa yookiin nu dhoksa. Dandeettii dhokataa keenya gabbifachuuf egaa akkaataa xiinxala keenyaa jijjiirrachuu qabna. Ishee kana dhagannaan. Jijjiiramuu danda'a waan ta'eef nu jijjiiruu dandeenya akkatti waa xiinxallu akkatti of keessa oolchinee bulchinu akkatti dubbachuurraa ala inni nani jedhu kuni dubbachuu bira darba. Dubbachuu keenya bira darba. Isa amannee isa lapheen keenya yeroo nama faana dubbannu keessa keenya kan amanee laphee keenya keessa gadi fagaatee kan taa'u isadha inni nani jechaa jiru. Xiinxaluu buusanii baasuu keessa oolanii buluun jira. Sanarratti akeekkachuu qabnu jijjiiramuu danda'a waan ta'eef inni gara jijjiiramuu danda'utti fidu. Ilaalchi keenya bu'aa filannoo keenya akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra. Macaafni kanaafidha Filiiphisoos 4:8 kutaa kana yeroo hundanaan jaalladha. Ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa ta'e, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu maal godhaa jedha. Yaada all about thought yaada maaloo positive yaada gabaabumatti waan sin ijaaru yaada
Mee qorumsa saayikooloojii siin qora. Mee amma yeroo rafuuf jettan yeroo booda amma daqiiqa booddee gaafa rafuu dhattan waan jireenya keessan diigu waan sin dhiphisu qofa yaadaa hirribni isin hin fudhatiin yeroo hundumaa kana shaakaluu qabna. Maaliif beektu halkan guutuu sammuun keenya kan inni nuu hojjechaa bulu yeroo harki rafu yeroo miilli rafu yeroo sombi rafu yeroo garaachi rafu yeroo warri kaan of gatanii qullaa buusanii sireerra rafanii hojii ishee hojjechaa kan bultu sammuu jedhamti. Sammuu waan ati itti laatte kanadha immoo kan inni hojjetu kaalkuleeshinii. Innoo ishee itti laatte rafte galgala ganama gaafa kaatu baay'ee isa argatta achuma keessa jira. Deebiinsa achuma. Kanaafuu waan hin taane itti naqinaa joon sammuu kanatti waan ta'u itti naqaa yeroo hirribni isin fudhatu mee waan gaarii yaadaa rafaame kolfaa rafaame otoo hin danda'ama ta'e. Ani mucaa kan kiyya irratti eksperimentii kana batinnishu eksperimentii dheeraa miti hojjedhee beeka. Gaafa kolfaa rafanii fi gammadaa rafee halkan abjuutiin otoo kolfuu dhaga'ee beeka mucaa. Boosisaa raffisnaan garuu halkan otoo rifatanii otoo halkan hirriba keessa jeeqamanii argita jechuudha. The same is true for us. Maaliif akkas ta'a yoo jettani sammuu keenyatu abbaan fe'ee yeroo rafu kanadha. Rafuu hin danda'u. Waanuma itti laanne daakaa oolee bula. Gaarii isaa ta'u hamaas. Sammuun keenya yeroo darbes dubbanneeru humna guddaa qaba. Garuu garbichadha jennee dubbannee turre. Garbicha beektu harka isaarra jira miti aboon. Garuu humna qofaa baatan. Humna qofaa. Humni immoo agaa falaxee yoo ittiin falaxa. Barreesse yoo ittiin barreessa. Dhiibi yoo ittiin dhiiba. Baadhoo ittiin baata humni jechuudha. Authority poweriin garuu akkas miti. Istirateejiin garuu akkas miti. Sammuun keenya egaa humnadha kan inni qabu. Kanaafuu sammuu keenya kana jijjiiruun nurra jira akka inni nuuf hojjetuuf akka inni nurratti hin hojjenneef. Nuuf akka hojjetu akka nurratti hin hojjenneef. Sammuun keenya inni keessaa subconscious jechuu kooti. Wanta nuti akka inni fudhatu taasisne hunda sobasaa ta'u dhugaasaa ta'u. Dhoksaa kana baruun barbaachisaadha. Hin beeku inni dhugaaf soba hin beeku sammuun keenya inni subconscious kana baraa. Dhugaaf soba hin beeku bakka kanatti itti kennite yeroo dheeraaf kanatti naqxe baatee taa'a bakka sanadha baasa. Dhugaa moo sobadha isa miti kan beeku dhugaaf sobasaa. Koshees maayindii keenya yeroo yaadaa turre yeroo dubbachaa turre yeroo ofirratti moosisaa turre sanadha. Isa yeroo calaluun yeroo sanadha malee edda gadi nam'ee inni hin beeku waan akkasii. Inni stoor haawusiidha. Mankuusaatiin baatee taa'udha hojiinsaa. Waan naqxu murteeffadhu waan achitti nam'u haa murtaa'u. Waaqayyoon waa gargaaru. Carraa gaarii kana fayyadamuudhaan egaa sammuu keenya kana jijjiiruudhaaf waan gaarii ofirratti raajuu danda'uu qabna. Ofirratti raajuu. Self profeesii jedhama kun. Ofirratti raajuu. Kana jechuun waan dhugaa ta'e jechuun waan dhugaa ta'e jechuun jechuudha. Isa kamidha waan dhugaa ta'e jechuun. Isa nuti barannedha ta'uu dhiisuu danda'a. Isa namoonni nuun jedhanidha gonkumaa ta'uu dhiisuu danda'a. Isa ati ofiin jettedha ta'uu dhiisuu danda'a. Wanta dhugaa jechuun isa waaqayyo macaafi qulqulluu waaqayyo inni si uume jechuudha. Inni hamma keenya beeku waa'ee keenya isa inni beeku isa sirrii jechuun isadha. Isa sirrii jechuun isa siin hamma kee beeku isa si uume sana isa bichaatu sirriitti diffaayinsii godha. Waan dhugaa sana jechuun achii dhufa malee iddootti dhufuu hin qabu kan biraa. Inni kaan hundi isaa laaqamee marqameera la. Hundi isaa. Maaliif? Namoonni baay'een yeroo muraasa booddee akka kanatti dubbanna yeroo muraasa booddee akka kanatti hin dubbannu ta'a. Yeroo muraasa booddee namoonni nu jaallatu yeroo muraasa booddee namoonni nu jibbu. Inni walii keenya jalqabuma yoo eenyummaa keenya beeku yeroo akkas miti. Kanaaf ofirratti raajuu jechuun wanta dhugaa ta'e sana sammuun keenya inni riphaan unconscious mindiin keenya akka inni simatu. Ati kanadha jennee itti himnee akka inni simatuuf irra deddeebiidhaan dubbachuudhaan amansiisuudha ofirratti raajuu jechuun. Akkas jedhame inni jedhu koo achii dhufe cherchiitti. Akkas jedhime kan jedhamu koo namatu isaan faana akka jedhame waliin jenna miti. By the way akkas jedhameen sun sirrii ture otoo
Otoo yeroo fudhannu sana yeroo dubbannu sana sirriitti daajesti gooneetidha ta'ee hin jenna tura yeroo jennu sana akka of amansiisu wayya waan isaa garuu ala takkaatti hin dhumu takkaatti hin dhumu takkumayyuu maaliif takkaatti miti kan nutti nam'e waan ta'eef akshinii wayii jira sirri akshinii kana asumaan isinii kenna nutis gooneerra guyyaa 30 har'aa kaanee guyyaa 30 jechuun guyyaa ji'a tokko keessumaa warri qofaa keenya fa'aa mana fa'aa qabaannee mana qofaa keenya fa'aa jiraannu baay'ee ariifiidha. Daawitii manuu barbaachisa mastaayitii. Daawitiin keenya tosa guddaa ta'e baay'ee gaariidha. To guddaa isaa ta'e ariifii ture hunda keenya akka nutti mul'isutti. Mana rifeensaa fa'aa jiru jechuudha. Tosa fa'aa ta'e ariifiidha. Yoo isa miti ta'es ishuma jirtu. Akka gootanii ganama 30 galgala guyyaa 30 ofirratti haa raajnu. Maal raajna ofirratti? Maal jennee? Tifoozoo miti la. Ani isa kana keessa sin gashuun barbaadu. Maal jennee ofirratti raajna? Nan balali nan ka ani sokkeedha. Akka ton taane han jennu jira macaafarra jira. Ani ati kanadha kan jedhutu jira macaafarra. Yeroon intinicha sinii ergu achirraa dubbiftu. Dura achirratti shaakalaa. Nootti yeroon sinii ergu achirra jira. Ani addisuu unesuu. Jedhee jalqaba addisuu. Ani mirreessaa addunyaa. Achuma sanarraa of shaakalsiistu dura. Isa booddee isa kam jettu isa macaafni waa'ee keessan jedhu ofiin jettu guyya 30 eessatti mastaayitii fuuldura dhaabattanii of ilaaltanii. Ofuma ilaaltanii ofitti dubbattu. Namicha isa fuuldura kee dhaabatu ilaalta yeroo sana. Of ilaalla qaba niinuma sanaanu. Of ilaaluu isa yeroo hunda of ilaallee iddoo hojiidhaan miti dubbanna dhaabbannee walitti himna. Innumti nu taa'imu innumti nu keessa. Akshinii kana fudhanna. Please of yaadachiisuudhaan yeroo hundumaa haa goonu. Iddoo ganama accessibility ta'e iddoo yookiin iddoo mana dhiqataa fuula keenya ta'uu mala iddootti dubbachuu keessumaa yoo qofaa keenya ta'e baay'ee ariifiidha. Baay'ee gaarii yeroo kana dubbannu baay'ee gaariidha. Namooti kun sinii mijatu sana fayyadamaa please. Namoonni tokko isa kana sammuu dhiquu yookiin brain wash jennee waamna. Brain wash akkuma wayyaa keenya har'a fa'aa miiccanne yeroo wayyaa yeroo miiccan akkam gootanii miiccu. Xuriin qabateera waan ta'eef irrigamaa hin sukkuumamaa egaa bargixi namni laawundirii fayyadamtu ta'asin. Warri laawundirii fayyadamtanii waan laawundirichi hojjetu dubbisaame akkam godhee akka inni xurii baasu. Siqaayii meeqa argee waan meeqa walitti makee rigee sukkuumee borocee wayyaa fayyaashee baasa. Sammuu keenyarra waan baay'ee jira dhiquu qabna dura. Dhiquu sammuu maaltu dhiqaa? Dhugaa macaafa qulqulluu keessa waa'ee keenyaaf jirutu sammuu dhiqa. Waan baay'ee qaba waan ta'eef. Dhugaan nuti beekuu qabnu sammuun keenya kun qullaa'uutu isarra jira. Macaafi qulqulluun kana barbaada. Iddoo Kiristoos boqotu, iddoo Kiristoos keessa taa'ee jireenya keenya hogganu. Lafi qullooftuun sammuu qullaa'aa, laphee qullaa'aa, yaada garaa qullaa'aa. Ilaa buloota koo ani dubbii otoo hin taane gorsa otoo hin taane ani eebba kana isin eebbisuun barbaada. Bara hundumaa bara lafarra jiraattan. Waan fedhe isinirraa fudhatamu. Laphee qulqulluun iddoo afur qulqulluun taa'uu danda'u isinirraa hin fudhatamin. Inni niwukileesii keenyadha. Amanataaf immoo niwukileesii isa barbaachisaadha. Sammuu keenya qullaa'uu qaba. Isa waaqa jedhu dhaga'uu qaba. Isa seexanni jedhu tuffachuu qaba. Inni biraani inni gara dhumaatti jirra. Kufaatii bira darbuu. Deal with failure. Kufaatii bira darbu maal jechuudha? Kufuu sodaachuu hin qabnu. Adeemsa garamitti godhamu keessatti dhagaa akkasumatti miti baay'ee. Kufuummaa waan hin taane hojjechuu dhaqneemmaa haa kufnu. Kufaatii isa namatti kolfamu jechuudha. Kufuun inni ani jedhu kufuu isa akeeka bira ga'uuf adeemamu. Kufuu isa ga'umsa nu keessa taa'ee guddisuuf godhamu. Kufuun inni ani jedhu kufuu isa akkasiiti. Kufuun sodaatiin. Maaliif jechuun maaliif akkas kaase? Jalqabuun gaafa yaadamu kufuu kan jedhu gara sammuutti nu dhufu. Hojjechuu kan jedhu gara sammuutti gaafa nu dhufu kufuu kan jedhu immoo sammuu isa garasii keessa taa'a. Ka'i hojjedhu yeroo jedhu sammuun kun garasiitii durii kaasnee waan itti naqneerruuf sabkonsheesiin lakki hin dandeessuun kuftaa jedha. Kufuu bira akkamitti darbina?
Hin sodaatiin dura kufuu. Kufuu sodaachuun guddina of dhorkuudha. Kufuu sodaachuun natti kolfuu sodaachuun achuma taa'uu barbaadu achuma. Mucaan otuma daa'imiin otuma bakka achuma jechuudha. Idduma sana. Ihe shibaannet nu. Baay'ee jibba waaqayyo isa kana ijoollee isaarraa. Waaqayyo hin jaallatu. Akkuma maatiin otoo ijoolleen isaa guddachuu didde callumattee inuma nyaatti hin guddattu inuma dhugdi hin guddattu nyaachistee obaastee humayyuu hin guddatu yoo ta'e namni mucaan maatii baay'ee garaa maatii rukuta kun. Hojjechuu barbaadda yoo ta'e kufuu kan jedhamu jira. Kufuu kan jedhamu kana sodaatta yoo ta'e immoo guddachuu hin dandeessu. Kufuu sodaachuun kanaafuu guddina of dhorkuudha jechuudha. Yoo kufne gara fuulduraatti haa kufnu akkasii lakaase. Kitaabni akkasii jira barbaadaa bitaa annan barbaadaa amma unaatti hin bitannee karaa adda addaan dubbisee falling forward fuulduratti kufu gara kaayyootti kufu maa jechuudha garuu akka tiyoorii bichaa akka hin taaneef fakkeenyaaf nda'u xuruudha fakkeenyaaf amma waraabaa jirra miti kana waraabaa irraa garuu namni kaameeraa sirriitiin kaasu tokko namoonni yuutuuberoonni dhufanii nutti kolfu siq jedhanii amma natti kolfu viidiyoon kun kan inni fakkaatu waanti jiru kun kan inni fakkaatu minaamin nagan otoo arganii hin kolfu maaliif kufne irraa waan ta'eef nuti fuuldura isaaniitti kufaatiin keenya garuu kufaatii kaayyoo waan ta'eef nu sodaachisa. Fuuldurattidha kufne yeroo kufnes jechuudha. Seemistiri waan baay'een jira akkuma kana. Wanta karoora keessan galmaan ga'u hojjechuu keessattidha yoo ta'e kan kuftan isin hin kufne. Hin kufne. Kanaafuu kufuu sodaachuun guddina of dhorku. Milkaa'inni bara baraan turu hin jiru. Akkuma kana kufaatiin hin dagatamnes hin jiru. Amma fakkeenyaaf namni tokko kana godhu yoo isin jettanii hai maalimmoo naan jedhaa jenna. Ka'ee kana jalqabu ka'ee faarfannaa kana baasuu barbaanne. Yoon baase immoo maalimmoo naan jedhu maal jedhu fakkeenyaaf maal jedhume haa jedhanii achi hoo maaltu ta'a? Maaltu ta'a fakkeenyaaf? Maaliif boo sagaleen ishee faarfannaan kuni akkuma namooti baay'een jedhan innoo faarfannaaf miti boo'ichaaf hin ta'u jedhani fakkeenyaaf achi hoo maaltu ta'a gaa? Jedhani achii booddeeho si jibbani achii booddeeho si affeeruu didani achii booddeeho homaayyuu nothing jalqabdee jidduutti kufte achi namoonni maal si jedhan sitti kolfani achii booddeeho maal si godhan homtuu waan tokkoyyuu ani yeroon kana dubbadhu achuma iddoo sirrii hin taane keessa kukkufa achuma hafaan jenne ani kan hin jedhe adeemsa kaayyoo isa mul'ata of keessatti argitan sana guddisuu keessatti godhamu keessatti kufaatii siin kuftaniin jedhe. Kanaafidha Ken Blanchard akkas jedhe milkaa'inni bara baraan achi turus hin jiru kufaatiin hin dagatamnes hin jiru. Fira qabna ture nama guddaa tokko fira keenyatu maal jedhaa jechama ta'ee fi hafe nutti dabarsanii nutti himanii otoo irraanfachuu kan jedhamu otoo jiruu jibba firaa hin sodaatiin jedhee jedhu namicha. Irraanfachuu otoo jiru jibba firaa jechuun hinuma minim mihonne giraayee baqa minim hinuma irraanfatamaa jechuudha. Egaa hamma namoonni akka kanatti hamma konkluud gochuu kanatti kan dhufnu dura waa'ee hiika jiraachuu kanaa yoo nuu galedha jedhee na yaada. Calluma namni generalize gochuun hin ulfaata. Garuu dura maaloodha amma nuti jiraannu kun hiikni isaa maalidha kan jedhu kanaaf yoo dura nuu gale yoo duuneeti jiraachaa jirra yoo ta'e minimaa eegarmanim. Ganaa duuna yoo ta'e garuu namnuu yoo qubaan nu tuqe nu dhukkuba. Qubaan dubbii minaamin immaa nu salphisanii nutti iyyanii nutti kolfanii minaamin inni immaa of nu rarraasisa of fannisna yeroos immaa of fannisna. Qubaan yoo nu tuqanii dhukkuba yoo hin duune ta'e kiristaanummaa keessatti. Du'uurraa jalqaba kiristaanummaan. Hiikaa haaraa kufaatii kan jedhu kanaaf definishinii haaraa barbaaduu qabda akkas taana. Anaaf siniif akkas taanaan kufuu wanti jedhamu kun hiika hanbiraa fidatee dhufuu qaba. Definishinii hanbiraa fidatee dhufuu qaba.
Think sa'aatii garmalee deemaa jira fakkaata. Nan ariifadha maaliif anis boru hojiin biraarra oolaa isinis akkuma kana. Kana galfachuus immoo nurra jira jaa ta'eef. Kanaan dura kufneerra ammas kufaa jirra gara fuulduraattis hin kufna. Kana bara kiristaana gaafa taanu kufneerra kufaa irra hin kufna. Kufaatichi isa kam? Kufaatii kaayyoo keessa godhamu. Garuu ofii keenya nuti kufaatii miti. We are not failure. Kana baruu qabna. Nu miti kufaatii kan jedhamu nu miti. Garuu kufna. Borus jira kufaatii. Kanaaf ammayyuu taanaan nama kaayyoo yoo taate kufaatiin boru waan jiruuf kufaatii kan biraaf of qopheessuun nurra jira. Maa jechuudha akkas jechuun? Hojiif of qopheessuun nurra jira jechuudha karaa biraa. Kufaatii keef itti gaafatamummaa fudhachuun immoo sirra jira, narra jira. Abaluuf akkas ta'e, abaluutu akkas na godhe, ijaanii warri koo akkas ta'aniif, ijaa kana hin baranneef, ijaan akkas ta'eef, sababiin akkas ta'eef, stop that. Kufaatii sanaaf responsibilitii haa fudhannu inni kan abbaa isaati. Seexanaaf garuu karaa banuun barbaachisaa miti. Yeroo hundumaa waa'ee kanaa waa'ee dhoksaa diinaa ittiin dhoksaa seexanaa ittiin ga'umsa keenya nu dhoksu immoo yeroo hunda dagachuu hin qabnu. Yeroo kan biraa dubbadheen ture. Seexanni karaa lama nu lola. Kan keenya kan ta'e kan keessa miti jedhee. Kan keenya kan hin taane immoo kan keessanidha jedhee. Isa kan keenya irraa isa kan keenya hin taanetti nu oofu. Akkamitti adda baafna kan? Hafuura qulqulluu kan jedhamu kanaafidha kan nuti garma hafuura qulqulluu sanaan mallatteeffamtaniitu hin jedhamtire kana nu oolchuuf nu fayyada hafuura qulqulluun. Kanaaf seexanaaf karaa banuun barbaachisa. Komii lama. Who blames? Blame game. Tapha komii komachuu waan lama jireenya keenya keessa bahuu qaba. Bahuma qaba. Yoo inni iyyuu ta'e dafqaan illee haa bahu malee. Komii lama. Tokko namoota warra kaan komachuu. Namuma komachuu. Bahuu qaba kun. Amma kun hin baanetti namu achi hin siqu. Gaggeessaan achi hin siqu. Gaggeessaan kiristaan achi hin siqu. Hamma nama komachuu keessaa hin baanetti iddootti siquu hin qabu. Lama yeroo darbe komachuu. Jireenya dabarsine keessatti waan komatamu hedduu adeemsa dabarsite keessatti waan komatamu hedduu dura deebitee yaadde siqiqi kan si godhu waan baay'ee dhaabee gaamma inni darbeera du'eera. Inni du'eera. Kiristaanni gara duubaan jiru gara fuulduraa malee fuula dura. Gaggeessummaan fuula dura. Adeemsi asii achi fuuldura. Yeroo darbeen komatiina. Ammaa hojjennu. Kanaafidha namoonni utuma hin jiraatiin namoonni du'uu jedha namni beekan. Namoonni tokko tokko utuma hin jiraatiin darbu maal jechuudha? Guyyaa hundumaa har'arra dhaabatanii isa kaleessa darban komatu. Isa boruu dhufu immoo yaaddawu. Borus isa har'a dabarsan hin komatu. Isa boruu dhufu yaaddawu. Achoo idduma gahanitti waan lamadha. Gara duubaa hin komatu, gara fuulduraa hin yaaddawu. Waan lama kuti. Fuuldura hin yaaddayin. Fuuldura hin komatiin. Gara fuulduraa duuba hin komatiin. Gara fuulduraa immoo hin yaaddayin hin dhiphatiin. Dura isa har'aa jiraadhu. Dura. Achii booddee isa har'a gaafa jiraattu borurra gaafa geessu isa har'a sirriitti jiraatteef galateeffatta. Ankanaa achi otuma hin jiraatiin duunaadha. Wal qabataadha. Vicious cycle. Namichi James Long jedhamu maal jedhu wanta waaqayyo yeroo uumeef kufaatii darbe iddootti awwaallu akka argannuufi jedhu. Very important. Yeroo time jechuusaati. Time. Kaleessa kan jedhamu kun maaliif uumame? Sa'aatii 2, 3, 4, 5 amma sa'aatiin halkan keessaa 6 yoo ta'e sa'aatiin 5 kan jedhamtu maaliif uumamte? Sa'aatii 5 ishee silaa yookiin immoo sa'aatiin 4 ishee silaa sa'aatii 12 ishee silaa maaliif uumamte jedhee beektu? Waan darbe dhibeesaa siqiqiisaa minaaminiisaa iddootti owwaalluudha. Achitti owwaalleeti darbina. Very important. Guyyaan kaleessa jedhamu maaliif dhaabate jedhe James? Wantoota darban san achi keessatti owwaalleeti har'a kan jedhamu kan ammoo itti jiraannaa jedhe. Emerson immoo maal jedhe? Garbicha wantoota kee darbanii akka hin taane of eeggadhu. George Washington inni Ameerikaa bulchaa ture wanta darbe ilaaluu hin qabnu jedhe. Wanta boruuf nu fayyadurraa yoo arganna ta'e malee duuba ilaallu. Yoo waan nu fayyadu jira ta'e tarii ilaalla. Hankanaan alaa duuba ilaallu jedhe. Macaafnis akkasuma nuun jedha jechuudha. Maal jedhe Paawulos? Ani obboloota koo akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'uyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha jedhe. Filiippisoos 3:3. Kanaafiyyuu
kufaatii kee qoradhu irraa baradhu yoo si fayyada ta'e irraa baradhu waan kanaachi dhiisi. Dogoggorri baay'een wanti nuti dogoggorre danuunsaa yoo irraa baranna ta'e abshaala nu taasisu. Yoo irraan barannu ta'e isa dhumaa doofaa isa dhumaa nama abdii kutate dipireeshinii nama isa dhumaa nuu dhuma. Waaqa nu gargaaru. Gaggeessitoonni milkaa'an yeroo baay'ee akkas jedhanii of gaafatu. Wanta kanarraa maalan baradhe? Waan amma yaalee waan kufe kana maalan irraa baradhe jedhu malee of hin ceephaan waan lama irraa baratu. Waan lama kan irraa baratamu. Tokko wanta sirriin taane irraa barachuudha. Isa kufaatii sanarraa. Waan sirriin taane irraa baru. Lamo wanta amma naa milkaa'uu dide wanta ammatti kufe kanarraa maaltu jijjiiramuu qaba? Maaliifan kufe? Fakkeenyaaf maal godheen kufe? Maal godhennaan milkaa'uu dide kun? So karaa kam jalqabu? Karaa haaraa. Si'a 10 kufne yoo ta'e waan haaraa 10 barre malee si'a 10 kufne miti. Namichi ampuulii kana hojjete akkuma baay'een keessan beektanii maal jedhu seenaa inni kaan kuma 100 si'a 100 yaalee kan jedhan jiru. Si'a 900 si'a 100 kan jedhan jiru. Garuu hamma 100 bira ga'utti hinuma yaale maaliif hin dhiistu bakka si gahaa dhiisi bakka hojii biraatti ce'ii jedhaninnaan namoonni maaliif hin dhiisaa? Si'a 100 kufe yoo ta'es karaa haaraa 100 baradhe jedhee jedhama. Waan haaraa 100 baree. Baay'een keenya immoo waan tokko itti buunaa nuu ta'uu didaa hin keenya lafa keenya jechuudha. Si'uma takkaatti, si'a lamatti, si'a sadiitti, si'a afuritti. Baay'ee si'a 4 yaalte yoo ta'e waan haaraa 4 barte. Lammata achirra deemtu jechuudha. Kufaatiin kee kaleessa jireenya kee keessatti akkasii wajjin jiraatu eeyyamuun nurra hin jiru. Hin eeyyameen. Already dhumeera, du'eera, raawwateera jennee ofitti himuu qabna. Kana booda gara fuulduraatti hin deema jenneeti ofitti himuu qabna. Kanaafuu yoo akkas jenne kufaatii kan biraaf of qopheessuu dandeenya. Yoo ta'uu baate namoonni baay'een yaaluu kan jedhamu maaliif dhaabu? Kaleessa kan isaan itti miidhaman kufaatiidha. Har'a kan itti miidhaman kufaatiidha. Boru kan isaan sodaatan kufuudha. Kanaafuu jarri kun hin socho'an. Jarri kun hin guddatanii jechuudha karaa biraa. Hammuma hojii cimaatti deemnu dogoggora gurguddaa baay'ee hojjenna yeroo baay'ee. Warri zim jedhanii taa'anii micallumadhaan amamee amma hundi keessa warra na dhaggeeffachaa ooltan waan meeqan dogongoree man lakkoofsa hin qabu. Lakkoofsa hin qabu ani garuu hin barre. Nageenyanii isan dogongoriin naan galle yeroon dubbadhu jechuudha. Xuruutti warra dhaggeeffattan immoo sinii gala jechuudha. Argitanii hojii baay'ee ciccimootti gaafa hojjechuu jalqabu dogoggora gurguddaas akka hojjechuuf jettu bari tokko. Hammuma barachaa deemnu immoo milkaa'inatti dhiyaachaa deemnaa jechuudha. Yaa waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf egaa iddootti boqonnee iddoo nutti tolee iddoo nutti mijaa'ee jiru komforti zoonii kana keessaa baaneeti gara addunyaa waaqayyo nuuf qopheesse waan waaqayyo fuuldura keenya kaa'ee hojjechuutti taaceenuu kan jedhu ergaa kooti. Waan gurguddaa waan mul'ata keenya fiixaan baasu otoo hojjennu kufu yoo kufnellee sana otoo hojjennu akka kufnu waaqayyo nu gargaaru gara sanaatti isin jajjabeessa. Abbaltii gochaa nan siniif ergaa kan irraa dubbistanis maateriyaalii nan siniif ergaa. Har'a booddee baay'een keenya wantoota yeroo darbe waaqayyo afurri qulqulluun nutti mul'isetti cichuu sana hojjechuutti jabaachuutti akka gadi teenyu nan amana. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaaffiin yoo jira ta'e yoo kaastan natti tola. Gaaffii yoo jira ta'e. Gaaffii yoo jira ta'e kaastanii waliin dubbachuu dandeenya. Gaaffii yoo jiru ta'ee dhaabuuf nan dirqama sa'aatiin baay'ee deeme sa'aatiin dhuguma dubbachuuf.